Nagaan Waaqayyo keenyaa kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Baga Waaqayyo isin gargaaree nu gargaaree torban isa taanu kan biraa immoo nuuf kenne torban darbee Waaqayyo nu gargaaree kutaa baay'ee barbaachisaadhaa fi yeroo kana keessatti baay'ee nuuf ta'u ergaa keenya kan jennu Waaqayyo nu barsiisee ture. Waan baay'ee irraa argattanii isin gargaaree nabdadhaa. Ana ofii koo waan salphaa miti kan hin gargaarame naan qo'adhu. Sababiin barsiisu otoo hin ta'in sababii Waaqayyo na gargaaree qo'achuu danda'ee fi sababiin yeroon barsiisuudhaaf qophaa'utti baay'ee Waaqayyo na gargaare. Yeroon dubbadhu caalatti yeroon qoradhu, yeroon kadhadhu, yeroon itti qophaa'u Waaqayyo baay'ee waan na gargaaree fi isin immoo kana caalatti isin gargaaruu danda'a isa jedhuun yaada. Haa ta'u malee akkan qophaa'e akkan yaade hundumaatti dubbachuu hin danda'u. Tokkoffaa namoonni hubannoo garaagaraa qabu. Akkaataa ittiin macaafa qo'ataniif baratan kan biraa qabu. Namooti leevalii garaagaraa as keessa jiru. Kanaaf Waaqayyo gooftaan amma isin gargaare. Yeroon asii dubbadhu ani ka'umsaaf yoon dubbadhe isin immoo itti babal'iftanii sirriitti keessa gadi galtanii luqqisiin asirratti ani dubbadhu jiraate keessa gadi buutanii yeroo ani tajaajilutti immoo isin immoo sirriitti itti babal'ifattanii akka barumsatti akka leenjitti akka kitaabatti qopheessuudhaaf yoo dandeessan baay'ee isin gargaara. Keessumatti warri yeroo guutuu hojii Waaqayyoo hojjettan warri waldaa gaggeessan garaagaraa baay'ee isin gargaara eeyyaadha. Rifaraansii garaagaraa qabaachuu dandeessu, kitaaba garaagaraa qabaachuu dandeessu. Isa kana immoo irratti dabalattan baay'ee isin gargaara. Akka garee keenyatti namoota yeroo baay'ee dubbannaa akka namoonni hubatan barbaanna. Namoota barumsa guddaa akka biyya lafaatti yookiin immoo akkuma waldaa kiristaanaatti tiyooloojii yookiin kan biraatiin deeman baay'ee guddaa hin qabnu. Yeroo baroota waggoota kurnan darban gidduutti namoota hubannaa guddaa ogummaa amma kanaa hin qabnetu Waaqayyo nu gargaaree walitti taasisee amma kanaan wal ga'ee Waaqayyo nu wajjin baay'ee hojjete. Isiniyyuu immoo bu'aa hojii sanaati. Namoonni as gidduu jirtan namoonni manatti dabalamaa jirtan hundumtuu bu'aa hojii sanaa bu'aa kadhata sanaati waan taataniif namoota as gidduu turanii fi amma as gidduutti dabalamaa jiran hundumaa wajjin amma dandeessanitti wajjin jabaachuu, iddoo isaan dogoggoretti gorsuu, iddoo isaan cimanitti immoo jabaadhu jechuun akkasitti wajjin deemuu dandeenya jechuudha. Kanarraan kan hafe siistama Itoophiyaa jiru, siistama waldaa kiristaanaa biyya lafaa gidduu jiru, siistama warra namanne gidduu jiru hunduma isaasitti finnee akka hin dandeenye akka macaafni qulqulluun jedhutti kitaaba ebeluu ragaa ebeluu otoo hin kaasin macaafni qulqulluun kutaa kanatti maal jedha, kutaa biraatti maal jedha jedhu wal bira qabneeti kan nuti qo'annu akka kanatti akka hubattan hin barbaada. Kanaan dura mul'ata Yohaannis barumsa bara dhumaa mata duree bara dhumaa jedhuun mul'ata Yohaannis itti fufnee turre. Otoo barumsa bara dhumaa keessan seeniin dursinee barumsa waldaalee kiristaanaa torban jedhuun jalqabnee turre. Yeroo sanatti pilaaniin koo mul'anni koo barumsa waldaalee torban waldaalee kiristaanaa torbanii kan Asiyaa jirturraa akka garee waliin dubbitti akka bara kanaatti maal nu barbaachisaa isa jedhu irratti kaaneetu gara kutaa 8 kan ta'u qo'annee turre. Sanatti dabalatee yeroo isa xumurru Waaqayyo yaada koo keessa waan fidee fi asumaan barumsa dhumaa bara dhumaa maaf itti hin fuufnee jedhudha. Mul'anni Yohaannis waldaa kiristaanattis ta'u iddoo hundumaatti akka namoota dhuunfaatti namoota waliigalaatti baay'ee sodaatama. Baay'ee ulfaataa fakkaata, baay'ee dhoksaa fakkaata, baay'ee waan wal xaxaa kan namaan galle fakkaata. Kanaaf namoonni baay'een qo'annaa macaafa qulqulluu irratti yookiin lallaba irratti tajaajila irratti baay'een argitan yoo akkam argitan balbala banamaa sana argitu. Waan tokko tokko xiksii tokko tokko keessaa fudhannu argitu. Inni immoo gara liidii gara dogoggoraatti liidii nama godha. Kanaaf guutummaa macaafa qulqulluu kanaa hubachuun hin danda'ama. Waaqayyo anis akkasumatti yaada ture. Garuu Waaqayyo namaa ibsinaan nama gargaaran hafuurri Waaqayyo nama wajjin taanaan macaafa qulqulluun ulfaatan hin salphaan hin jiru. Keessumaa immoo mul'anni Yohaannis baay'ee salphaa ifaa galeessa kan ta'e akka ta'e isin wajjin dubbannee turre. Kanaaf boqonnaa 1, 2, 3
wajji yoo qo'attan keessumatti boqonnaa tokko yoo qo'attani wanta boqonnaa afur irratti nuti haasofnu argattu. Boqonnaa afur irratti torban darbee sa'aatii tokkoo fi ruubii kan ta'u haasofne torban achaanus kana kan ta'u haasofne gara si'a sadii yookiin arfaffaati. Zuum irrattis kaleessa galgala yookiin ana biraa har'umaa guyyaadha. Qidaamee sagantaa keenya qidaamee irratti zuum irratti sa'aatii tokko yookiin amma tokko walakkaa kan ta'u haasofne. Boqonnaa afur irratti kan nuti boqonnaa afur irratti haasofnuu fi boqonnaan tokko amma sadii bara keessumatti boqonnaan lamaaf sadii bara waldaa kiristaanaati jedha. Boqonnaan tokko introdaakshini yookiin seensa yookiin immoo samarii waliigala mul'ata Yohaannis jenne. Boqonnaan tokko gooftaan Yesuus akkam akka ture, gooftaa Yesuus akkam akka jiru, waldaa kiristaanaa wajjin akkamitti akka ta'u, boqonnaan lama immoo booddee waldaa kiristaanaatiif ergaa akkamii akka inni qabu kan haasa'u boqonnaa lamaaf sadii keessatti jechuudha. Kanarraa ka'anitu boqonnaa afur irratti immoo Yohaannis kana booddee kazi buhaalaa jedha. Kana booddee inni jedhu bara waldaan kiristaanaa lakkoofsa tokko irratti kana booddee kan jedhu si'a lamaadha. Tokkoffaa Yohaannistu kana booddee jedha. Kana booddee jechuun erga waldoota kiristaanaa torbaniif barreesse sabaatti abada kiristaanaa yookiin beeta kiristaanii sun jechuudha. Torbanii barreesse kana booddee jedha jechuudha. Kana jechuun bara waldaa kiristaanaa booddee. Amma immoo asol kottuu jedhe. Asol kottu ittiin jedhee sagalichisuma jalqabatti dubbate sagalee malakataa kan fakkaatu sagalee bakka uursaa bishaanii kan fakkaatu kan ture. As kottu erga jedhanii booddee kana booddee immoo kan ta'uun sitti jiru sitti maa jedhe. Isa bara waldaa kiristaanaa booddee qofa otoo hin ta'in iyyuu bara ol fudhatamuu booddee isa jedhudha jechuudha. Iddoo sanatti yaanne. Boqonnaa afur irratti meetafoorikaalii yookiin immoo meetafoorikaalii isa jedhamu jechuudha. Fakkeenyummaan isaa yeroo Yohaannis as kottu jedhu samiin yeroo banamee argu yeroo akkana ol kottu jedhu yeroo itti waldaan kiristaanaa ol butamtu jenneetu fakkeenya waldaa kiristaanaa ol butamuu ishiitiif kaa'amne. Kana booddee immideetilii eddaan ol butamee hafuuraan guutame jedha. Boqonnaa tokko irrattis guyyaatti guyyaa gooftaa jedhamee Phaaximoo Daseetii irraan ture hidhamee rakkadhe maal jedheetti achirratti ta'een mul'ata argee mul'ata hafuuraan guutame jedha. Indaganaa si'a lamaadha jechuudha hafuuraan guutamuu isaa kan iddoo kanatti ol kottu jennaan hafuuraan guutame jedha. Sana booddee boqonnaa 14 kaasee amma gara boqonnaa 16-18tti wanta waaqarra taa'ee namni biyya lafaa kanarratti gadi ilaalu malee wanta qaama ofii ta'ee biyya lafaa kana wajjin deddeebi'aa akka waan hin turreetti wanta biyya waaqarraa ta'aa jiru biyya lafaa kanarratti gadi ta'aa jiru gadi ergamaa jiru gadi dubbatamaa gadi hojjetamaa jiru ilaalaa ture jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa boqonnaa kana amma kanaatti hin turre ta'a jennee yaanne jechuudha. Akka kanatti piriitiribuleeshin isa jedhamu yookiin immoo ilaalcha rakkina waggaa 7 duraatti waldaan kiristaanaa ol butamti. Miidiyaa yookiin poostii miti isa jedhudha. Waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus immoo samarii irratti ilaallee turre yeroo darbee dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus piriimineeniyaamii maal isa jedhu piriimineeniyaadhaa jedhu irratti kan nuti mootummaa waggaa 1000 otoo hundaa'in dura gooftaan Yesuus deebi'ee lammaffaan hin dhufaa isa jedhudha. Tokkoffaa kan dhufe biyya lafaa irratti lammaffaa kan dhufe immoo akka lamattidha. Inni tokkoffaa yeroo as ol kottu jedhuun sun sagaleen malakataa fakkaatu kan isa abboome guyyaa niqate yookiin ol fudhatamuu yookiin ol butamuu waan ta'eef gooftaan duumessa irratti dhufaa inni. Sana booddee rakkina waggaa 7 kan ta'u kana booddee waan jiru sitti agarsiisan inni isa kanaadha jenne. Amma immoo kana booddee kan ta'u immoo inni jedhu gana immoo kana booddee immoo erga rakkinni waggaa 7 darbee booda what's next isa jedhudha jechuudha. What's next ta'u sanarratti gooftaan Yesuus waaqarraa gadi dhufee Yerusaalem keessatti biyya lafaa irratti ni mo'aa isa jedhudha. Biyya lafaa irratti ni mo'aa isa jedhudha. Sana booddee waggaan 1100 bara nagaa bara fayyinaa bara maalii mootii nagaa mootii hundumaa kan jedhamu raajichi raawwatamaa sabni Israa'elii mootummaa isaa achi keessatti Kiristoos Yesuus wajjin ni mo'aa bara rakkinaa keessatti sabni Israa'eliin baraaramaa akka sabaattiin fayyuu gara gooftaatti hin deebi'u guutummaa guututti yoo ta'u baate jechuudha. Akkuma keenyatti chaansii argataniin rakkinattis ta'uu hin fayyu akkuma gooftaan yeroo isaan wajjin jiraatu obboloonni isaanii hin fayyine yeroo inni du'aa ka'u garuu argitan itti yoo ta'e kadhannaa irratti guyyaa namoota 100 hojii ergamoota boqonnaa tokko keessa jiran keessaa obboloonni fi haati achi keessa turan. Akkuma kana yeroo gooftaan
biyya lafaarra jiru yeroo amma waldaan kiristaanaatti lallabdu yoo didan illee rakkina waggaa torbaa keessatti Israa'el akka sabaatti akka nama dhuunfatoo ta'e akka sabaatti furamuu hin dandeessi ta'edha. Mootummaan Israa'el dhaabachuu hin danda'a. Mootummaa Israa'el qofa immoo ta'uu hin ta'in mootummaa amantoota gooftaa Yesuusii wajjin kan inni mo'u si'ichi inni dhugaan warra amanan hundumaa wajjin mo'a warra kanarratti jechuudha. Okay. Waggaa kumaaf immoo sana booddee waggaa kuna booddee firdiin dhufa ibiddi waaqarraa warra biyya lafaa warra namannee hin balleessaa warra irratti kaan hin balleessaa si'oolii hin badaa mootummaan du'aa hin badaa biyyi lafaa hin badaa biyyi waaqaan nama argamu kun hin badaa daganaa firdiin ta'ee biyyi waaqaa haaraa fi biyyi lafaa haaraan hin ta'a. Sana booddee jireenya bara baraa irratti Yerusaalem ishee haaraa keessatti waaqayyo wajjin bara baraan jiraanna. Seerudha samariin isaa jechuudha. Haleluuyaa. Har'a kana booddee deebinee Yohaannis yeroo inni ol ba'ee gara waaqatti yeroo inni gara waaqatti ol ba'ee hafuuraan guutame waaqa irratti of argee balbala banamaa argee balballi sun ittuma fufee banamaa ture. Balballi si'a lama baname si'a tokko yeroo gooftaan dhufu baname. Si'a lammaffaas yeroo gooftaan dhufu baname jechuudha. Balballi samiin bantii waaqaa kan isa simate yeroo gooftaan gara biyya waaqaatti ol fudhatamu yoo hojii ergamoota boqonnaa tokko keessatti ergamoonni bartoonni otoo isaan akkasitti galiilaan namoonni gara 220 ta'an otoo isaan akkasitti ta'anii ilaalanidha ol fudhatame. Duumessi isa simatee jedha. Cal jedhee ol fudhatamee qofa otoo hin ta'in duumessi isa simatee ija isaanii fuulduraa isaan dhoksee jedha. Kun intenshinaalii kan ta'e karoora waaqayyoo kan ta'e yaada waaqayyoo kan ta'edha. Malee cal jedheetuma duumessi daandii deemu tokko akka carraa isaan dhoksee miti jechuudha. Duumessi yeroo baay'ee gooftaa Yesuusii wajjin mul'ateera. Guyyaan ulfina gooftaa Yesuus ulfinaan tulluu irratti mul'atee duumessi isaatti uwwisee isaatti mul'ateera. Kakuu moofaa keessatti akka kanatti isaanitti mul'ateera. Eeliyaasii fi inni tokko Museen gooftaa Yesuusii wajjin otoo dubbatamoo argamaniiru. Akkuma kana gooftaa Yesuus akkuma ol fudhatame argitanitti akkasumatti deebi'een dhufa akka jedhame gaara ejersaa irratti akkasumatti akka inni deebi'ee dhufu macaafni qulqulluun konfirmii godhaa jechuudha. Otoo isaan arganuu akka fudhatame otoo arganuu akka dhufu duumessa akka ol simatee banamee arga akkasuma immoo duumessaan akka inni dhufu dubbatameera jechuudha. Kanaaf si'a tokko akka naannaa si'a lammaffaa immoo yeroo qulqulloota isaanii wajjin dhufuudha kan samiin banamee arge. Kanaaf konfirmeeshinii kana fudhannee darbine jechuudha. Inni ittaanu erga kutaa sana seenee erga balbalicha ol seenee maal argee farstingee waan inni jalqaba irratti argee teessoo argee jenne. Isa kana kan inni keessa deddeebi'aa jiruu fi tokkoffaa namoonni yeroo dabalamaa jiru. Lammaffaa koontekstii kan mattaasaa jiru namoonni hundumtuu akka argataniif warri zuumirra hin turre akka argataniif kan hundumaa fedha jechuudha. Amma nuti keessa deddeebi'aa deemnu tajaajilaan tokko macaafni iyyuu keessa deebii qaba maal yoo keessa deebi'anii jedha. Dhuguma immoo macaafni iyyuu keessa deebii qaba. Macaafonni ergamoota arfan isaaniitu baay'inaan wal fakkaatu. Kan Yohaannis xixiqqoo ishee waliin fakkaanne malee macaafonni wangeelonni kan Maatewos, kan Maariqoos, kan Luqaas ergamoota isaan kun lamallee macaafonni wangeelonni jechuudha. Wal fakkaatu waan wal fakkaataa irra deddeebi'anii barreessan konfirmii wal godha. Kanaaf irra deddeebinee waan tokko waan haaraa baranna waan tokko waan haaraa arganna. Waan yeroo darbe irra utaalle har'a immoo itti guuttanna. Homaa keenya keessa yoo deddeebine cubbuun qabachuu kan jedhe. Alright, gaafa ol seenu teessoon argee jedha. Isa kana amma fakkii isaa sammuutti akka qabaatan namoonni baay'een fakkii isaa kaasuudhaaf yaalaniiru. Warri zuumirra jirtan fakkii isaa garaagaraa argitaniittu. Teessoo waaqayyooti inni tokko kan nuti ilaalle. Teessoo waaqayyoo. Waaqayyo eessa ta'a? Macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'ee jira. Waaqayyo akkamitti akka waaqa taa'e? Ijjanni miila isaa garuu immoo lafa akka ta'e. Guddinni isaa ammam akka ta'e. Biyya lafaa irratti manni qulqullummaa ijaarameera. Jireenya keenya irratti iyyuu mana qulqullummaati jenna kiristaanonni kakuu haarati. Waaqayyo akkamitti nama tokkitti kana keessa gad deebi'ee taa'a. Akkamitti waaqayyo mana qulqullummaatiin daangeffama. Isaanin immoo mana qulqullummaa ijaaruu diddan immoo jedhee akkamitti immoo komata erga akkas immoo hin taane guddina waaqayyo amma ga'u teessoo isaan argeedha. Yohaannis teessoo arguurraan kan hafe teessoon kun dheeraadhaa gabaabaadhaa warqiidhaa kanan jedhu. Kallattiidhumaan miidheetti akka teessoo argeeni wanta teessoo irra taa'e tokkotu jira. Qaama qabaa, namummaa yookiin eenyummaa qaba. Nama fakkaataa horii fakkaataan dubbannee dhagaa fakkaataa jedhee. Dhagaa kan ittiin fakkaatu waan jajjabaataa tokko otoo hin ta'in eenyummaa waan qabu ta'ee
wanta balaqqeessa'u tokkodha. Akkuma kana immoo balaqqeessa'u qofa osoo hin ta'in wanta gati jabeessa tokkodha isarra kan taa'ee jiru. Teessoo sanarra wanta balaqqeessa'utu jira, wanta jabeessa tokkotu jira. Isaanis dhagaa kana fakkaatu jedheetu ibse dhagootan ibsa jechuudha. Dhagoota sanaa kakuu moofaa keessatti in dubbifanna yoo yeroo argattan dhaaba Eden yookiin immoo Eden gannata maal akka fakkaatu, burqaansaa akkam akka ta'e, biqiltuunsaa akkam akka ta'e, namni isaa jireenyi isaa akkam akka ta'e yoo daqiiqa argan dhagaan isaanii akkam akka ta'e arginaa jechuudha. Okay. Sana booddee gaafuma teessoo arge as garagalee teessoon tokkotu jira kophaatti adda baasee tokkotu jira. Inni sun Tron jedhama. Tron Ingiliffaan Tron jedhama. Isaan kaan immoo 24 itti naanna'ee jira. Yookiin isa seentaritti godhanii sammuu keessan qabadhaa. Yookiin isa seentaritti godhanii itti naanna'anii jiru. Yookiin isarraa ka'anii fuuldura teessoo sanaa 24 ta'anii itti naanna'anii jiru. Kana qofa otoo hin ta'in teessoo sanatti kan naanna'ee jiru naannoo isa jedhudha laalla jechuudha. Teessoo waaqayyoo tokko teessoo waaqayyoo irraa ka'ee waan hundumaa haasa'e Yohaannis. Akkuma kana nuti yeroo qo'annu maal jenne waan hundumaa teessoo waaqayyoo irraa kaanee otoo yaadne rakkina keenya teessoo waaqayyoo irraa kaanee otoo yaadne guddina waaqayyoo irraa kaanee otoo yaadne ulfina waaqayyoo irraa kaanee otoo yaadne calaqqisummaa isaarraa ulfina Kiristoos boqonnaa tokko keessatti dubbateera. Boqonnaa tokko keessatti Kiristoos akkana fakkaata, miilli isaa akkana fakkaata, ijji isaa akkana fakkaata dubbateera Kiristoos. Ulfina Kiristoos, gooftummaa Kiristoos, teessoo Kiristoos, miila Kiristoos jalaa kaafnee otoo laalle wanta gaaffii nuti ta'u, wanta gaarii, wanta sirrii, wanta guddaa, wanta xiqqaa, wanta cubbuu, wanta dogoggoraa achirraa kaafnee otoo laalle akkam qajeela seetan. Yohaannis ija isaa teessoo waaqayyoo irra godhateet waan naannoo sana jiru ilaalutti ka'e. Teessoon isaa isa kanaadha. Adda baafate teessoo waaqayyoo iddoo kanaadha jedhee adda baafate. Teessoo waaqayyoo laphee keenya keessa jira yoo ta'e achirraa kaafnee waan hundumaa ilaaluu dandeenya. Sana booda isa naannoo isaa jiru, isa tajaajilu, isa faarfatu, isa waan ta'e godhu, isa kan biraa hundumaa sirriitti adda baafnee arguu dandeenya teessoo waaqayyoo irraa yoo jalqabne. Kanaafidha teessoo adda ba'e, ulfina adda ba'e Kiristoos Yesuusiif akka gooftatti jedha. Akka hojjetaatti otoo hin ta'in, akka mootii tokkotti otoo hin ta'in, akka firaatti otoo hin ta'in, akka jaalalleetti otoo hin ta'in, akka haadha manaatti otoo hin ta'in, akka wallagaatti, akka gandaatti, akka waldaatti yookiin kan biraatti otoo hin ta'in, Kiristoos Yesuusiif akka gooftatti ulfina adda ba'e qabaadhaa jedha Phexros. Haaleluyyaa. Achirraa gaafa ulfina adda ba'e qabaattan booddee waan barbaadan achirraa kaatanii ilaalu. Gaaffii keessan, barumsa keessan, dadhabbii keessan, gatii keessan, hojii keessan, wallaalummaa keessan, beekumsa keessan, eenyummaa keessan, teessoo waaqayyoo isin keessa buufatee jiru irraa kaatanii ilaaltan taanan rakkoo hin qabu jechuudha. Haaleluyyaa. Waaqayyo eenyuma isaatiif teessoo isaa dabarsee hin kennu waan ta'eef. Namoonni tokko teessoo ofii isaanii of keessatti qabatanii taa'aniiru. Eenyummaa ofii of bitanii taa'u. Eenyummaa namoota kan biraa bitanii taa'uu barbaadu. Eenyummaa waldaa bitanii taa'uu barbaadu. Waaqayyo bara kamiyyuu teessoo isaa nama biraatiif kenneen beeku. Teessoo isaas duwwaa hin taane teessoo isaa jira bara baraan jechuudha. Isaayasis kana konfirmii godheera waan ta'eef. Haaleluyyaa. Teessoo irraa kaasee kana arge. Lammaffaa teessootti maramee keessatti naanna'ee sabbata waaqayyoo arge. Sabbanni waaqayyoo kunis calaqqisaadha. Akka dhagaa akkanaa fakkaata jedheetu dhagaadhaan fakkeessee kaase. Innis teessotti marsee kaa'eedha. Innis kana immoo kakuu waaqayyooti jenne. Kakuu waaqayyooti. Waaqayyo kakuu namaaf gale gonkumaa hin dagatu. Kakuu kana bishaan biyya lafaa balleessee hin adaboon kana booda biyyi lafaa mam yoo cubbamaa ta'e bishaan isa balleessu erga jedhee kakuu sana akka harka isaa irratti caaffatetti akka halkanii guyyaa arguu danda'utti. Sabbanni waaqayyoo teessoo isaatti marseera. Kanaafuu isa bira darbuu hin danda'u waaqayyoon. Akkuma kana kakuu waaqayyo nuu gale waan xiqqoo haa taatu waan guddaa haa taatu waaqayyo dubbate taanaan gonkumaa bara baraan deebi'ee raawwachuu. Waaqayyo hin dubbatu. Otoo hin dubbatu waan hundumaa gochuu danda'a. Gaafuma dubbate waan hundumaa gochuu danda'a. Kanaafidha macaafni qulqulluun kan jedhu waaqayyo dubbate taanaan wanti sun hundumtuu akka waan ta'eeti jedhu. Waggaa 1,000 eeguu danda'a, 5,000 eeguu danda'a, 1,000 eeguu danda'a. Garuu waaqayyo yeroo dubbate sana dubbate taanaan raawwateedha. Sababii kanaafidha kan waaqayyo wanta kadhattan akka wanta argattanitti lakkaa'aa jedhu. Nutu cimoodhaaf otoo hin ta'in isaatu cimaadha. Inni dubbate siif haa ta'u siin jedhe taananii waggaa 5,000 ta'u dubbichi hin ta'a. Israa'eloota ilaalaa waggaa 500 booddee dubbiin isaanii ta'e. Gooftaa Yesuus ilaalaa waggaa 700 samtiingi booddeedha kan inni ta'e. Dhalachuunsaa.
kakuu moofaa keessatti seera uumaa keessatti boqonnaa sadii irratti kakatame waa'ee Addaamiif Hewaaniitiif isa kakatame immoo waggaa meeqa booddeedha kan inni dhufee dhalate ilaalaa. Kanaaf Waaqayyo yeroo dubbatu gaafa sana qo'i yaadatee deebii kenna osoo hin ta'in yeruma dubbatu sana deebii kenneera. Wantichi garuu Waaqayyo hundatti guyyaa tokkoo fi 1,000 waan lakkaa'amuu fi yeroo nuti 1,000 lakkoofnee 2,000 fakkaannee tureera jennee dhiifnu Waaqayyo guyyaa tokko guyyaa lama lakkin turre ija koo hunda jiraadha. Akkuma kana Waaqayyo gaaffii isin qabdan deebii yeroo kennu waggaa 5 10 qottaru isatti homaa waan tokko irraanfachuun hin jiru. Akka namaatti akkasiidhaan na dagattee na irraanfatteen hin jiru gaaffiin isa bira. Waan akkanaa hin jiru hin dagatu nama miti jedhama caafni qulqulluun nama miti miimooriin isaa yeroo waan ta'e fuul jedhee isa tokko hin dagatu teessoo isaa irra kakuudhaan jira. Inni kan biraa jaarsolii 24tti waa'ee jaarsolii 24 ilaallee qorannee sirriitti jaarsoliin 24 sun namaadha dulloomuudha 24dha teessoo qabu kana booddee immoo gamaraan isaatiif garanii uumama lubbuu qabu 4tu jira. Namni lubbuu 4 qabu tokkoffaan sun leenca fakkaata lammaffaan sun akkas tuntunoo yookiin sangaawii fakkaata sadaffaan sun akka bifa fuula namaa kan qabu fakkaata inni dhumaa immoo akka joobiraa fakkaata akka waan balali'u fakkaata baallee ja'a qabu turanii baallee ja'a qabu hijaan guutuudha keessaaf alaan guutuudha baalleen isaanii sun hundumti naanna'ee wal tuqayyi isaaniiyyuu karaa hundumaatti argaa deemu kana booddee isaan halkanii guyyaa Waaqayyoon jajatu qulqulluudha gooftaan maccaa jedhaniitu Waaqayyoon faarfatu inni jiru inni ture inni jiru inni dhufuudhaaf jiru yani Waaqayyoon jajatu halkanii guyyaa ulfina guddina Waaqayyoo himu gonkumaa isaa rangalfatanii jedha. Jaarsoliin 24 seenaa kana dhaga'anii lafa rukutanii gombifamanii addaan lafa dhahanii qoobii yookiin immoo gonfoo isayyuu kan warqee qabu turanidha. Gonfoonni kan warqee qaban kan gooftaa Yesuus yookiin kan Yesuus irraa adda kan mootummaa irraa. Gonfoo qajeelinaa, gonfoo amantii, gonfoo fayyinaa, gonfoo tajaajilaa ta'uu danda'a. Isaan kana yeroo biraa illee ilaaluu dandeenya. Gonfoon isaanii isa kanarraa adda. Jechoota orijinaala jalqabaatiin yoo ilaalle garuu afaan Oromootti gonfoodhuma. So gonfoo warqee qabu turanii gonfoo warqee isaanii sana gadi gaggatanii teessoo sana jalatti nuti gonfoo warqee nuuf hin ta'u si'iidhaaf mala galanni si'iidhaaf mala ulfinni si'iidhaaf mala ati uumama kana uumteetta akka fedha keetti akka jaalala keetti uumte isaan jiraachifte bakka siif mala galanni ulfinni siif ta'a jedhanii isaan ulfaatanii teessoo 24 gooftatti naanna'anii ta'an hundumtuu akkana godhan gaggatanii gadi gombifanii hin galateeffatu turanidha. Kanaaf teessoo sana fuulduraa kan nuti har'a qo'annu teessoo sana fuuldura jechuudha. Inni tokkoffaan teessoo argee teessoo sana naannoo teessoo sanaati. Inni kan biraa teessoo sana biraa kan jedhudha. Teessoo sana biraa kan bahu immoo bakakkaadhaa fi balaqqeessadha. Sagalee kan biraa sagalee qaqawwee sagalee kan biraa sagalee lakkaa'amne sagalee hin beekamne sagalee adda hin baane sagalee qaqawweessaa sagalee paaworii guddaa qabu sagalee balaqqeessaa sagalee baay'ee bareedu bifatti akka urjiitti balaqqeessuu danda'a akka fakkaatti akka kan biraatti balaqqeessuu danda'a. Kalarii garaagaraatiin balaqqeessuu danda'a waan beeknu hin qabnu garuu sagalee baay'ee bareedaa biraayitii kan ta'e kan namatti tolu kan yeroo isaan dubbatamu qaqawweessa'u yeroo qaqawweessa'u immoo kan balaqqeessa'u kan wal jalaa qabu sagalee akka kanaatu teessoo biraan yaa'a. Teessoo sana biraa yaa'a kan jedhu tokkoffaan naannoo teessoo sanaatti ilaalle lammaffaan teessoo biraa teessoo irra isa jedhu ilaalle teessoo irra tokkoffaa teessoo irra. Isa jedhu ilaalle lammaffaa naannoo teessoo isa jedhu ilaalle sadaffaa teessoo sana biraa isa jedhu ilaalle har'a immoo teessoo sana fuuldura isa jedhu ilaallaa jechuudha. Afaan Oromootaatti teessoo naannoo sanaatti kan dabalame gara dhumaarra jira waa'ee uumama lubbuu qabanii teessoo sanatti naanna'anii kan jedhu naannoo teessoo sanaa daganaa gara gaafa biraa ilaallaa jechuudha. Har'a garuu kan laallu daqiiqaa 25 booddee kan nuti ilaallu teessoo sana fuuldura isa jedhudha. Teessoo sana fuuldura Ingiliffa isaa irratti teessoo sana fuuldura uumamni lubbuu qabanis akka jiran gara walakkaatti butamanii ibsaan akka jiru gara walakkaatti butamee teessoo sana fuuldura ibsaan akka jiru teessoo sana fuuldura indagana uumamni lubbuu qaban akka jiran teessoo sana fuuldura uumama lubbuu qabanii jaarsolii gidduu immoo oolan waan qalamee dhaabatu fakkaatu boqonnaa kana keessa miti akka jiru kaa'ame akkasuma jaarsoliitti immoo naanna'anii jaarsolitti naanna'anii ergamoonni akka jiran kumaatamaan macca kan ta'an kan lakkoofsaanii hin jiraanne
jaarsolitti naanna'anii teessoo sanatti naanna'anii akka jiran boqonnaa biraa keessatti dubbata. Teessoo sana fuuldura ibsaan tokko jira. Ibsaan baattuun ibsaa jira. Baattuun ibsaa sun mataa torba qaba yookiin immoo boca boba'u torba kan qabu jira. Isaan qoranna jechuudha. Akkasuma teessoo sana fuuldura ibsaan jira. Uumamni lubbuu qaban arfan jiru. Afaan Oromootti naannoo garasiif garanaa jedha. Ingiliffaa teessoo sana fuuldura ta'ee gara walakkaatti jedha. Garasiif garasiin naanna'anii ta'uu danda'a. Sammuu keessan keessatti pilaanitti kaasaa deema. Teessoo sana fuuldura wanta akka afaa wayii akka afamee jiru jira jedha. Wanti afamee teessoo sana fuuldura jiru jedha. Waan akka galaanaa fakkaata jedha. Galaana ta'ee garuu qulqullaa'aa akka cabbiiti immoo jedha. Qulqullaa'aa akka cabbiiti jedha. Akka waan of ilaallee yookiin gilaasii mastaawotii isa nuti jennuuti. Garuu immoo keessan of ilaalu osoo hin ta'in keessa waa ilaalama tiraansipaarentii keessa ilaalee immoo of ilaallee ta'ee keessan kan waa arganidha jedha. Akka nama mastaawotii otoo girgiddaatti rukutanii cal jedhee mastaawotii innaa ta'u keessa waa argitu. Garuu jettanii waan tokko bilaakii yookiin waan ta'e dugda duubaninnaa keessanii rukuttan immoo keessan deebitanii of argitu jechuudha. Of ilaalee ta'ee akka waan keessan argamanii waan akkasiidha jedha. Isaan kana yeroo biraa qo'anna. Har'a garuu boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irra jiru. Teessicha biraa immoo balaqqeessi bakkaa sagaleen qaqawwee sagaleen biraas hin ba'u turani. Lakkoofsa 5 aasaa jechuudha. Lakkoofsa 5 baansaa immoo maal jedhaa? Teessicha fuula duratti gucii ibiddaa 7 boba'u turanii. Isaan kuni jedha hiikaa taasumatti otoo turee kutaa biraatti nu eege akka nuti tola tajaajiluu lallabudha jechuudha. Inni garuu isaan kun jedha. Isaan kuni hafuurota waaqayyoof hojjetan torbanidha jedha. Hafuurota waaqayyoof hojjetan torbanidha jedha. Boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti ni seen deebisaa. Boqonnaa 1 lakkoofsa 4. Ani Yohaannis waldoota kiristaanaa torban jedha. Ani Yohaannis waldoota kiristaanaa torban jedha. Kutaa biyya Asiyaa keessa jirtaniif kana caafu kooti ayyaanni nagaanis waaqayyo isa jiru tokko isa ture lama isa dhufuuf jiru biraa. Okay. Erga jedhee booddee hafuurota torban teessoo isaa dura jiran biraa jechuudha. Yesuus Kiristoos biraa isiniif haa ta'u jedhee nagaa koo isiniif dhaama. Boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti hafuuronni torba teessoo waaqayyoo fuuldura akka isaan jiran maqaadha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti immoo teessoo waaqayyoo fuuldura hafuuronni jiran torban sun maaliidhaan milikkita ta'anii ibsaa yookiin immoo guca ibsaa boba'u torba mataa torba kan qabu yookiin baattuun ibsaa jirti turte. Boqonnaa 1 keessa jirti. Ishiinis lakkoofsa 12 irraa ani sagalee dhaga'een isa anatti dubbatu laaluudhaaf garagalee yommuun garagalu baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame torba argee jedha. Baattuuwwan ibsaa sana gidduu akkana jedheetu deddeebi'a. Kanaafuu lakkoofsa 20 irratti maal jedhaa? Hiikan baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman torbanii dhokataa ture jedha. Lakkoofsa boqonnaa 1 lakkoofsa 20 dhokataa ture jedha. Amma garuu maalidha baattuuwwan ibsaa suni? Waldoota kiristaanaa yookiin waldoota torbanidha jedha. Baattuun ibsaa waldoota torbanidha. Ibsaan sun immoo hafuura waaqayyoof hojjetan torbanidha jedha. Namichi akka nama fakkaatu baattuu ibsaa gidduu deddeebi'es ture sun immoo harka isaa mirgaa keessaa urjoota torba qaba jedha. Baattuu ibsaa torba, ibsaa yookiin guca boba'u torba, urjoota harka mirgaa isaatii keessaa torba qaba ture. Innis urjoonni torban sun maalidha jedha. Urjoonni torban immoo ergamoota waldaa torbaniiti jedha. Waldoonni torban hundumtuu ergamoota mataa isaanii qabu jechuudha. Ergamoota torban boqonnaa 1 keessatti qo'anne. Okay. Gooftaan isaa eebbisu. Erga amma kana jennee booddee boqonnaa 4 erga darbinee waan tokkotti dabalan. Boqonnaa 5 keessatti lakkoofsa 6. Teessicha dura uumama lubbuu qabanii fi manguddoota gidduu teessoo waaqayyoo jira. Teessoo sana dura waan baay'ee jira. Achi keessaa teessicha dura ta'ee uumama lubbuu qabanii fi manguddoota gidduu. Kana jechuun uumanni lubbuu qaban arfan teessoo sana dura jiru jechuudha. Asitti kan nuti ilaallu akka duraan jennee jechuudha. Afaan Oromootaa boqonnaa 4 lakkoofsa
boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti baasaa yoo ilaaltan naannoo teessichaa bukkee garanaaf garasii uumamni lubbuu qaban arfan turanii jedha. Garuu boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti teessicha dura ta'ee uumama lubbuu qabanii fi manguddoota gidduu jedha. Kana jechuun teessichi fuuldura uumamni lubbuu qaban jiru garanaa garasii haa ta'an fuuldura garuu haa ta'anii jiru isa gidduudhaa fi jaarsolii gidduu. Kanaafuu jaarsoliidhaa fi isaan gidduutti hoolaan waan qalame fakkaatee dhaabbatu tokkotu ture jedha. Baay'ee nama dinqa. Hoolaan sun waan qalame fakkaata garuu immoo hin dhaabatedha. Hoolaan sun immoo gaanfa 7 fi ija 7 qaba turedha. Hoolaan nuti beeknu ija 2 gaanfa 2 qabdi. Sayyuu yookiin molgoo ta'uu dandeessi yookiin waan biraa ta'uu dandeessi. Hoolaan inni kun garuu ija 7 fi gaanfa 7 qaba turedha. Hiikkansaa isaan 7 kun maalidha yeroo jedhu isaan 7 kun hafuurota waaqayyoo hojjechuudhaa fi guutummaa biyya lafaatti ergamanidha jedha. Hafuurota waaqayyoo hojjechuudhaaf guutummaa biyya lafaatti ergamanidha jedha. Kanaaf waa'ee ibsaa, waa'ee baattuu ibsaa mul'ata boqonnaa 8, boqonnaa 11, boqonnaa 16 keessatti gana argina. Akkasuma immoo macaafa ba'uu boqonnaa 25 jira. Garuu immoo boqonnaa 19 keessas jira jechuudha. Hizqeel boqonnaa 1 keessatti san argina. Akkasuma Zakkaariyaas boqonnaa 4 irratti san argina jechuudha. Boqonnaa 4 Hizqeel boqonnaa 1, Zakkaariyaas boqonnaa 4, ba'uu boqonnaa 19 fi boqonnaa 25 minimamii jechuudha. Naa mul'ata keessatti yeroo hundumaa ganaa deddeebinee waa'ee isa kanaa haasofnaa jechuudha. Kan nuti qo'achaa turre akka kana ta'ee dhuma irratti yoo gooftan yoo yeroo arganne ergaa baay'ee barsiisaa ta'e baay'ee barbaachisaa ta'e irratti itti deebina. Isa kana baay'ee ariifadheetanii samaraayizii gochuu barbaada. Har'a kan nuti ilaallu ibsaa waaqayyoo yookiin immoo maalaa jennu gaa. Baattuuwwan ibsaa akka nuti hin jenne waa'ee baattuuwwan ibsaa waldaa kiristaanaa keessatti qoranne baattuun ibsaa waldaa kiristaanaati. Nuyi akka kakuu haaraatti booddeetti deebina yoo daqiiqaa arganne. Baattuun ibsaa nuyi amantoota kiristaanota bara kana keessatti jechuudha. Ibsaan Kiristoos Yesuus hafuura qulqulluudha waaqayyoodha. Kan nuti ibsinu yookiin kan nurraa ifu. Keessumatti akka kutaa kanaatti hafuurota waaqayyoof hojjetan 7 waan ta'eef hafuurota yookiin hafuura haa jennu nuti. Hafuura qulqulluudha. Akkamitti hafuurri 7 jiraata? Isa jedhuufisitti deemna yoo yeroo arganne. Kanaaf Ingiliffisaa lamp and lamb isa jedhu. Gaafa mul'ataa keessatti lamp yookiin hoolaa qalame, hoolaa aarsaa ta'ee si'a gara 30 kan ta'u 29 kan ta'u kan irra deddeebi'e gooftaa Yesuusidha. Mootii ta'ee leenca ta'ee yookiin kan biraa ta'ee otoo hin mul'atin hoolaa qalame kan inni fakkeenya fudhatee akka macaafa Ibrootaatti bakka buufatee taayitilii yookiin beekamtii isa nuti paaster Wangeelaawwi Ebel waliin jennu inni immoo macaafa mul'ata Yohaannis keessatti hoolaa qalame jedhamee waamessi gara 30 kan ta'u irra deddeebi'e. Kanaaf gooftaa Yesuus iddoo baay'eetti akkasitti argina. Yoo hoolaa qalame jennee gooftaa Yesuus hubachuu baanne gooftaa Yesuusii fi Waaqayyo Abbaa gargar baasuun baay'ee nu rakkisa. Gooftaa Yesuusii fi tokko jira mootiin dursee kan bahu isa gargar baasuun baay'ee nu rakkisa. Warra gonfoo qaban hundumaa gooftaa Yesuus bira geessuudhaan warra uffata uffatan hundumaa gooftaa Yesuus bira geessuudhaan kanaaf isa kana sirriitti qabadha. Gooftaan Yesuus mul'ata Yohaannis keessatti caalmaan yookiin baay'inaan kan beekame hoolaa qalame isa jedhuudhaan. Laampin jennu garuu ifaadha. Ifaa P'dha jechuudha. B fi P'dha. B inni qabu gooftaa Yesuudha. P inni qabu garuu ibsaadha. Ibsaadha. Stand lamp stand yoo jedhe ibsaa sana ishii baattu yookiin ishii dhaabdee irra ijjatu jechuudha. Laampi yoo jedhe garuu ibsaa ishiiti boba'aa ishiiti ishii labooba ishiiti jechuudha. Amma iddoon kun hafuura qulqulluudha jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu hafuura qulqulluudha. Torbansaa hafuura qulqulluudha. Hafuurota jedhee kaa'a pirulaarii yookiin immoo dachaa danoomina kan agarsiisu. Kanaaf hafuurota akkamitti jenna? Waaqayyoota akkamitti jenna? Gooftota akkamitti jenna gooftaa Yesuusin? Yeroo tokkoon anatu akka malee waaqayyo kabajuu waaqayyo sodaachuu irraa kan ka'e nama akka kootii namoota muraasa na caalan iyyuu afaan lamaaniin waama. Akka biyya keenyatti namni wal kabaja waan ta'eef maaliif kan gooftaa Yesuus san jedhu gooftota Yesuusota waaqayyoota abboota waaqayyoota ilmoota hafuurota qulqulloota maaf hin jenne akka nama guddaatti maaf kabajee waamne yeroo muraasa irraa fiigee oolenna.
nama dhiba wantichi dubbachuudhaa fi gooftaan Yesuus akka dhiiratti waamame akka nama tokkotti waamame waaqayyo akka dhiiratti waamame akka nama tokkotti waamame hafuurri qulqulluus akkasuma akka dhiiratti waamame akka nama tokkotti waamame. Gooftaan sanaa eebbisuu hin fuudhuun heerumuu saala qabu akkanaan hin jenne isaan kun hundumtuu eenyummaan isaanii akka itti waamame macaafa qulqulluu keessatti isa jedha malee ishee hin jedhuun hafuura qulqullaanis waaqayyo abbaanis waaqayyo ilmaanis. Kanaafuu torban isaanii ilaallaa guyyaa gaafa biraa garuu isa waan akka galaanaa ta'ee afamee ciisu tokko in ilaallaa isa waan akka oolaa sana yeroo bira geenyu in ilaallaa isa fuuldura jiru uumama lubbuu qaban arfan sana eenyummaan isaanii inni sirriin ilaallaa. Har'ammoo garuu kanarratti xiyyeeffanna jechuudha. Hiikan ibsaa torbanii duraan dhokataa ture. Hiikan ibsaa torbanii amma kallattiidhaan mul'ata Yohaannis keessatti maal ture jedhaa hafuura qulqulluudhaa jedha. Yookiin immoo hafuurota waaqayyoon naa jennu hafuura qulqulluu jechuudha. Waaqayyo bira hafuura xuraa'aan kan biraan jiru. Hafuura waaqayyoo yookiin hafuurota waaqayyoo haa jennu ammaaf. Hamma bira geenyee pirulaarii sana siingilitti deebinutti jechuudha. Hafuurota waaqayyoo biyya lafaarratti hojjetanidha immoo dabalaa jechuudha. Kanaaf hiikan gaafa torbaas, hiikan ija torbaas, hiikan ibsaa boba'u torbaas hundum isaanii hafuurota waaqayyoo wajjin walitti taganaanya yookiin immoo wal qabatu jechuudha. Kanaaf kan gaafaaf kan ijaa bira yoo dhandhee gaafti wannoo mataa isaatii qabaa, ijji wannoo mataa isaatii qabaa, ibsaan yookiin immoo boba'aan immoo wannoo mataa isaatii qabaa, ibiddi jechuudha. Yookiin immoo ifni immoo wannoo mataa isaatii qabaa. Hundum isaanii akkaataa itti hiikama mataa isaanii qabatan garuu hundi isaanii hojii waaqayyoo kan hojjetan hafuurota qulqulloota waaqayyoo kan ta'an biyya lafaarratti hunduma kan ergaman akka immoo Hisqeel boqonnaa 4 keessatti jedhutti hiikan ibsaa torbanii kun ija waaqayyoo warra biyya lafaarra asiif achi ilaalanii jedha. Biyya lafaa meeqarra hunduma isheerra asiif achi ilaalan. Akkuma kana macaafni faarfannaa boqonnaa 53 boqonnaa 14 akkaataa tokko kan konfirmii nu godhu dhugumaan ijji waaqayyoo warra biyya lafaarra jiran irra jira. Waaqayyo biyya lafaa in ilaala. Dhuguma ogeeyyoonni waaqayyo barbaadan yoo jiraate waaqayyo biyya lafaa kana ilaalaa kan jedhudha. Akkuma kana ija ijoo bishaanii kan jedhu jira. Ija ijoo bishaanii kan jedhu jira. Hisqeel keessaa ija ijoo bishaanii torba jedha. Isa yeroo biraa deebi'uu dandeenya. Tumtu akkuma amannuttu ijji keenya ija ijoo bishaaniiti jennee amanna. Hafuura qulqulluun hafuura waaqayyoof hojjetan torba qofa yoo ta'in hafuura waldaa kiristaanaatiif illee hojjetanidha. Sababni isaa waldaan kiristaanaa meeqa? Torba. Waldaan kiristaanaa torba baattuu ibsaati. Baattuu ibsaati erga taatee ibsaan mataa ishiirra taa'a jechuudha. Waldaan kiristaanaa torba baattuu ibsaati. Ibsaa torbatu ishiirra taa'a. Waldaan kiristaanaa hundumtuu ibsaa mataa ishiitiin baattuu qabdi jechuudha. Damee hiikutti yoo deebine kana qofa hin ta'in waldaan kiristaanaa hundumtuu urjii mataa ishiitii qabdi jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Urjiiwwan torba harka mirga isaatti inni qabate fakkeenya ergamoota waldaa torbaniitiidha. Kanaaf waldaan torba irratti ergamoota torba qabdi, hafuurotas torba qabdi jechuudha. Kanaaf hafuurri tokko waldaa tokkoof kennameera jedha. Jechuun adda adda yoo hiratanidha. Kan hin jechaa jiru. Hafuurri otoo torba ta'e waldaan torba yoo taate ergamoonni torba yoo ta'e ergamaa tokko waldaan tokko qabdi, hafuura tokko qabdi jechuudha. Hafuurota waaqayyooti waan ta'eef hafuurri waldaa torbatu jira. Waldaa waaqayyooti biyya lafaarra jiru. Biyya lafaatti ergame hafuuronni kun torbanuu biyya lafaarra jiru waldaa kiristaanaatiif hojjeta jechuudha. Ergaan boqonnaa 3 irratti boqonnaa 2 irratti ergame ergaa maaliiti? Ergaa waldaa kiristaanaati. Ergaa sana kan itti ergame gara ergama waldaa kiristaanaatti. Gara waldaa qaalootitti, gara waldaa wangeelitti, gara maalitti ergama isaanitti kenname. Ergichi akka kutaa kanatti barreeffametti. Ergaa mul'ata Yohaannis keessa jiru eenyutu fuudhee waldaa isaanii geessee jedhu isa miti kan haasa'aa jiru. Ergaan waldaa isaa kan itti ga'e ergama waldaa mataa isaatii qaba. Waldaan baattuu ibsaa erga taate baattuun ibsaa sanarra kan jiru ibsaa erga ta'e ibsaan sun hafuura waaqayyooti yookiin hafuura qulqulluudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun waldaa kamirrayyuu jira. Phaawulos isa kana konfirmii yeroo godhu otoo dhufaatii gooftaa Yesuus eeggattanii Phaawulos natti fakkaate hundoo gurbaadhe. Otoo dhufaatii gooftaa Yesuus eeggattanii kennaa hafuuraa keessaa tokkollee isinitti hin hir'atu jedhe. Maaliif jettu waldaan hafuura waaqayyoo hin qabu jettu hin jirtu jechuudha. Hin dhalanne jechuudha. Waldaa miti jechuudha. Kanaaf waldaa taanaan waldaan hundumtuu hafuura waaqayyoo fudhatteetti. Waldaa taanaan waldaan hundumtuu ergamaa ishii qabdi.
kan ergaa ishiidhaaf geessu qabdi, kan ishiitti dubbatu qabdi, kan ergaa waaqayyoo gara ishiitti geessu qabdi, kan mul'atatti agarsiisu qabdi, kan karaatti agarsiisu qabdi, kan tajaajilu qabdi, kan itti dubbatu, kan dhoksaatti agarsiisu, kan barsiisu qabdi. Sababni ergamaa ishiidhaaf dhaabate qabdi. Akkuma ofarratti Macaafni qulqulluun ergamaan akka nu dhaabatu, akka nu eegu, warra Kiristoosin amanan akka naannoo isaanii buufate kan barreeffamee jira. Warra waaqayyoon sodaatan naannoo isaanii ergamaan waaqayyoo akka buufatu. Kana qofa miti. Daani'eeliin ergamaan yeroo dhufe. Daani'eeliin ergamaan yeroo dhufe maal jedheeni? Mikaa'el isa isinii dhaabatu irraan kan hafe jedhe. Ergamaan warra Faaresii, warra Meedoonii warri dhaabbatu guyyoota 21f na mormii. Gara Daani'el ergaan akka hin dhumne, gara Daani'el deebiin akka hin dhumne, gara Daani'el mul'anni akka hin dhumne, kadhanni Daani'el kadhanni keessi dhaga'ameera yaa mucaa jaalatamaa nana akka hin jedhamneef akka waaqayyo biraa ergaan Daani'el bira hin dhufne kan kalakkalaa ture ergamaa kan biraatu wal'aansoo naan qabaa turedha. Iddoo sanatti sirriitti gadi qabnee yoo dubbifne hiika isaa argachuu hin dandeenya. Garuu isiniif kan dhaabatu immoo jira ergamaan kan biraa Mikaa'el hangafa loltoota ergamoota waaqayyo akka ta'e macaafni qulqulluun dubbata. Akkuma kana Iyyaasuu fa'iitiin immoo si gara keenya immoo gara nama kan biraadha gara ormaatiin naannoo ergamaa waaqayyoo loltuu waaqayyoo ta'een ergame jedhe. Obviously gara keessanii jechuudha. Hangafti ergamaa loltuu waaqayyoo gara diinaa godhee isiniin hin lolu. Hafuurri waaqayyoo hojjetan waldaadhaaf hojjetu ta'e dhufi. Mul'ata boqonnaa tokko keessatti isaan kana boqonnaa tokko lakkoofsa afur boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti hin argattu. Isaayaas boqonnaa 11 lama irratti hin argattu. Isaan kun hundumtuu hafuurri waaqayyoo ibsaa torban kan akka bakka bu'an ibsu. Kana qofa otoo hin ta'in ibsaan qofaan otoo hin ta'in hafuurri waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti boqonnaa hojii ergamoota irratti akka arraba ibiddaatti fakkeeffamee dubbateera. Boqonnaa 3 Maatiyos irratti akka gugeetti fakkeeffamee dubbateera. Akka kutaa kanaatti garuu waldoonni hiikaa baattuu ibsaa torbaa yoo ta'an, urjoonni ergamoota waldoota kanaa torban yoo ta'an, ibsaan immoo hafuura waaqayyoof hojjetu yookiin hafuura qulqulluu waldaa kiristaanatiif biyya lafaa kanatti hojjetu. Kana konfirmii kan godhu maalidha? Gooftaan Yesuus yeroo biyya lafaarra ture hafuurri qulqulluun biyya lafaarratti hojjechaa hin turre. Gooftaa Yesuus qofarraan hojjechaa ture yookiin Gooftaa Yesuus qofatu hojjechaa ture. Ofiishiyaalii hafuurri qulqulluun kan bu'e hojii ergamootaa boqonnaa 2ttidha. Kana duratti gooftaan Yohaannis boqonnaa 14 keessatti kanaaf kan kana fakkaatan kan biraa yoo dubbiftan gooftaan maal isaaniin jedhee ani nan deema yoon deeme malee hin ta'u. Gooftaan Yesuus barsiisee wajjin mataa dhukkubsatee wajjin mataa cabee ilmaanuma wannoo kana amma yoomittan si wajjin rakkadha jedheenii mata jabina isaanii wallaaluma isaanii bakka hubachuu dadhabuu isaanii isaaniif galuu isaa bakka waan bira yaaduu isaa hamma hojii ergamootaa boqonnaa tokko tol butamutti illee bitaa isaanitti galee du'aa ka'ee illee gana waa'ee biyya lafaatti haasa'uun waa'ee nyaataa waa'ee dhugaatii waa'ee jireenya bakka mataa dhukkubsanii jennaan ani nan deema yoon deeme immoo isinii wayya ani hin deemne taanee isin barabaran akkasumatti joonjo'aaftu. Ani iddoo isin jirtan hundumaatti si wajjin deemee wajjin hin danda'u. Si wajjin akkamitti hin jiraadhu. Garuu hafuurri qulqulluun yeroo dhufe sin danda'a. Hafuurri qulqulluun iddoo Phexros jiru sin dhaqa. Iddoo sun jiru sin dhaqa. Iddoo sun jiru sin dhaqa. Ani garuu limiitidha akka namaatti. Yoo nan deeme abbaa bira yeroo gahe konfirmeeshinii isaa maala isin erga. Hafuura qulqulluun isin erga. Hafuurri qulqulluun kun bara baraan isin wajjin jiraata. Isin wajjin hojjeta. Isin keessa jiraata. Iddoo abbaa barbaade hunduma wal ga'uu danda'a jechuudha. Akka gooftaa Yesuusii miti. Nan ture maalan godha hojii turatti baay'ate iddoo kanatti jedhee akka naa waammatan turuu miti gooftaa Yesuus achuma taa'eeyyuu sagalee baasuu otoo danda'u jechuudha. Akka turuu akka namummaa qaama namummaatiin iddoo tokkotti daangeffamuu hin qabu. Hafuurri waaqayyoo torbaadha waan ta'eef jechuudha. Torba waan ta'eef kan isa jalaa dhokatu kan daangessu hin jiru. Gaanfa torbas qabaa, ija torbas qabaa, labooba torbas qabaa, ibsaa torbas qabaa, gubaasaas taanan torbas qaba waan ta'eef jechuudha. Waa'ee torbaa deebina yeroo qaban. Kanaaf ibsaan kun bakka innaa teessanii yaaddan akkamitti samii keessatti ibsaanii fa'a. Maaltu qabsiisee? Samii keessa namatti Yohaannis ol fudhatame samii keessa biyyi lafaati. Amma yeroo mootummaa waaqayyoo yaadnu waanuma hafuuraa wayii yaadna miti hafuura miti amma waaqayyoo hafuura jireenyi bara baraas hafuura miti jennee yaadna jechuudha miti waaqayyoo hafuura. Kan sagadamu dhugaa hafuurii biyya barreeffame. Waaqayyo hafuura takka namni isa argee hin beeku jedhamee barreeffameera. Waaqayyo hafuura isa arganii jiraachuun immoo hin danda'amu jedhamee barreeffameera.
Gooftaan Yesuus immoo waaqayyo nu agarsiise bakka nu ga'a jennaan ana arginaan waaqayyo argitaniidha waan akkanaan jiru namni na arge waaqayyo nu agarsiise. Een gaafatu jedhameera. Erga akkas ta'e jireenyi bara baraa jireenyuma hafuurati jennee yaannaa jechuudha. Erga jireenya hafuurati ta'e maal godhaniiti ibsaa ibsu. Ibsaan hoo qaamumaan qabatama hoo. Warqii yoo ta'e hoo qaamumaa jechuudha. Ibsaa hafuuraa miti kan ifu ga'a. Ibsaa hafuuraa miti kan ifu. Ibsaadhuma liitiraalii qabatamaa tokko akkatti ifu arge. Uumamuma lubbuu qaban maqaa isaanii wallaale malee sangaan sangaa kanuma fakkaatan arge. Hin deemu hin dubbatu waa jedhu jechuudha. Fiizikaalii waa godhu jechuudha. Qabatamaadhaan arge. Teessoo qabatamaadhaan arge. Jaarsolii damarfan qabatamaadhaan arge. Malee hafuuranii miti hafuura miti. Jarri sun hafuura miti bakka jechuun waan hin qabatamne waan hin mul'anne waan akkasii miti jechuudha. Ija inni ittiin arge sanaan hafuuraan guutamu namni arguu kan danda'udha. Maafan hin argine aniyyuu biyya lafaarra taa'ee hafuuraan nan arga miti wantoota tokko mul'ata tokko tokko hin dubbadhu malee jechuudha. Shiiqaan iyyuu abjuudhayyuu nan arga nan dubbadha miti ani hafuura ta'ee miti. Ani namuun foonii ta'ee garuu hafuura waaqayyoo keessa ta'ee waaqayyootu natti dubbate hin jedha. Yookiin abjuu keessan argee waaqayyootu natti dubbate jedha. Yookiin immoo akka kana macaafa qulqulluu keessaa waaqayyoo garaa tokkoon hubannaa tokko banee na barsiisee waaqayyootu natti dubbateedha jechuudha. Biyya lafaarra taa'ee foon kootiin akkamitti arguu danda'e inni biyya waaqaa deemee liitiraalii qaamaan hin boba'uu isaa arge. Maal ta'etu biyya hafuuraa keessatti boba'a shaamane yookiin ibsaan mataa torba qabu guc boba'a. Laamin kun hundumtuu fakkeenya biyya lafaa isa kakuu moofatiin hojjetame jechuudha. Fakkeenya biyya lafaa isa kakuu moofatiin biyya waaqarratti hojjetame osoo hin ta'in fakkeenya isa biyya waaqarra jiruutiin waaqayyo namootatti riviil godhee akka Musee fa'itti riviil godhee Museedhaniin akka kanatti hojjedhe kan inni itti agarsiise jechuudha. Maalidhaaf samii keessatti boba'u? Maal ibsa? Kakuu moofaa keessatti macaafa Saamu'eel boqonnaa tokko macaafa Saamu'eel raajichaa boqonnaa tokko irratti boqonnaa sadii irratti Saamu'eel yeroo jalqabaatiif raajummaa jalqabe. Yeroo jalqabaatiif waaqayyo akkanaan jedha jechuu jalqabe. Yeroo jalqabaatiif ofiisii raajii jedhame yookiin raajota jedhame kaa'ame jalqabe. Saamu'eeltu jalqabe raajii ta'ee mootota dibuu kan jalqabe Saamu'eel. Saamu'eel booddeedha mootummoonni kan dhufan miti Daawit kan dhufe. Saamu'eel booddee Salomoon fa'ii kan dhufan Saamu'eel booddeedha. Eewwanni maqaan isaa inni jalqabaa Saa'ol isatu dhibe booddeedha. Isa irratti jalqabe raajonni. Isa irratti jalqabe raajummaadhaan godoo raajummaatiin saba gaggeessuun. Warri isa dura turan jiru abbootii firdii keessa kan ka'anii wannoodhaan raajitti eebaluu kan jiran garuu ofiisii miti isaan. Hin ka'uu hin darbuu hin deemuu bakka xumuramaadha. Kakuu haaraa irratti immoo kakuu haaraa miti garuu kakuu moofadha. Kakuu haaraa irratti immoo Yohaannis irrattidha. Amma Yohaannisitti dhufee deeme. Raajummaan isaanii jechuudha. Raajii jechaa kan deeman. Raajiitu nama gaggeessa jechaa kan deeman. Karaa waaqayyoo kan itti agarsiisu mootummaatti akka biyyaatti kan isaan abdatan akka Eliyaas, akka Isaayaas, akka Ermiyaas raajiitti bara isaa keessa waaqayyo raajii isaa otoo hin kaasin nama isaa otoo hin kaasin nama waaqayyo jedhame kan beekamu otoo hin kaasin kan hin dhiifne akkas ture. Kana booda bara raajotaa gara mana waaqayyoof gara hojii hafuuraa raajotatti deebame gara biyya lafaatti moototatti deebi'e. Sakkulaar woolli achi jalqabe jechuudha. Mootii nu moosisii jedhan bara durii waaqayyotu isaan jiraachisa ture. Kana booddee ibsaan kun bara Eelii egaa bara kakuu moofaa keessatti rakkinni garaagaraa isaan mudateera. Seera ba'uu keessa laalaa seera uumamaa keessatti akkamitti akka isaan jiraatanii akkamitti qomoon Israa'el 12 akka turan Abrahaam akkamitti waamee akka ba'e achi keessaa qomoon Israa'el 12 gara 50 kanatti gara xumuraatti yennaa dhuftan immoo akkamitti Yaaqoob gara biyya Gibxitti gadi bu'ee biyya Gibxitti waggaa 400 something iddoo turan lafa onaatti akkamitti akka Museen isaan baase lafa onaa sanarra yeroo deemanii godoo qulqullaa'aa yookiin godoo wal ga'ii dukkaana qabu achi keessatti waaqayyo Museen lafa onaa siinatti iddoo sitti kenne akkamitti isaan taabota yookiin saanduqa kakuu iddoo argama waaqayyooti jedhanii dhagahoota kakuu waaqayyoo sagalee waaqayyoo abboomii warra qaban isaan kana kan qabu akkaataatti baatan seera isaanii hundumaa akkamitti akka socho'an lafa onaa keessa akkamitti akka jiraatan akka buufatan akkamitti akka deeman godoo qulqullaa'aa sana hundumaa seeratti kenna. Sana hundumaa keessa darbanii hin dhufanii hin booji'amuu hin kufuu hin ka'u edda biyya isaanii biyya kana aangalanii hin dabarfamanii kennamu hin booji'amuu hin kufuu hin ka'u hin dabarfamanii kennamu akka kanatti turan kana booddee
rakkina guddaa keessa warra biyya miidiyaan warra naannoo isaanii jiraniin rakkina guddaa keessa darban. Macaafa abboota firdii xumuramee macaafa ruutii fa'ii yaadattu xumuramee Saamu'eelitti gara Saamu'eelitti dhufa. Yeroo sana keessatti yeroo itti spirituwaalii jireenya irraa fagaatanidha. Taabonni kakuu waaqayyoo eessa akka jiru yeroo itti hin beekamnedha. Yeroo jireenya hafuuraa bitaa galee waan hundumtuu wal boceedha. Yeroo manni waaqayyoo keessa haannaa fi finiina dhaqalaalaa itti dhaqanii achitti finiina akka barbaadde mana waaqayyoo keessa teessee taasiftuudha. Safuun hin jirre safeeffannaan hin jirredha. Mana waaqayyoo keessatti iddootti galateeffamees ilaala waliif kadhatanii waliif gaddanii wal gorsanii wal jajjabeessan iddootti wal arrabsanii. Manni waaqayyoo iddootti ejjan ta'ee ture waaqa. Ilmaan Eelii ilaalaa, ilmaan tajaajilaa, ilmaan lubaa, ilmaan paastarii, ilmaan nama waldaa gaggeessuu, ilmaan daaqonii, ilmaan tajaajilaa ilaalaa. Yeroo namoonni waldaa dhufan akka barbaadan kan isaan godhan. Yeroo kennaa fidanii dhufan akka barbaadan kennaa sana godhan. Yeroo wanta ulfina waaqayyoof ta'u kennaa ulfina waaqayyoof ta'u akka barbaadan ofii isaaniitiif kan ittiin jiraatan kan ittiin foon isaanii gabbifan akka barbaadan yeroo ta'u akka bara keenya kanaa jechuudha akka barbaadan yeroo ta'u bara keenya kanayyuu wayyata yeroo waggaa 50 har'aa kana waaqayyo nutti dubbatee iyyuu amma kana booddee waaqayyo nu dhiiseera hin beeknu akkamitti akka inni dubbatu haroonnoo yeroo jedhan kan baay'ee nama dinqu macaafa isaanii boqonnaa tokko keessatti ibsaan garuu hin dhaamne ture. Saanduqni kakuu jira. Manni sagadaa sun yookiin immoo godoon qulqullaa'an qodoo wal argisuun jira ammayyuu jechuudha. Hunda'uun mana qulqullummaa gaa hin dhaabne miti manni qulqullummaa hin dhaaban. Garuu still achi keessa buufatee rafaa ture yonnoo Eeliin. Achi keessa jiraataa ture. Mucaan Saamu'eel achi keessattidha kan dhaqee gatame jechuudha. Achitti haanna waaqayyo irraa kadhattee kennite. Waaqayyo bara sanattis ibsaan isaa akka hin dhaamne godhee ture. Raajiin afeeraa, mul'anni afeeraa, abjuun afeeraa, tajaajilli afeeraa, ameeniin afeeraa waan tokko biyyi hojii waaqayyoof hojii gooftaa dhiiseeraa hojii hafuuraa waan jedhamu harka harkatti jejjeedheeraa bishaanitti naqeeraa dhaamseeraa baqqaa wanta hin madaalle wanta hin fakkaanne tokko godhee dhiiseera namni. Bara sana keessa garuu ibiddi waaqayyoo ammayyuu qabatee ture ibsaan waaqayyoo ammayyuu ni ifa ture hin dhaamne jarrillee rafanii turanii achiidha waaqayyo achi keessaa sawaame jedha macaafni kun. Haleluuyaa. Waloota akka kanatti ibsaan kun ifuutu irra ture. Irraanfatanii rafan miti. Saamu'eeltu irraanfate miti. Jaarsatu irraanfate miti. Bara dukkanaa, bara rakkinaa, bara cinqii akka kanaatti waaqayyo wajjin namni gargar bahee relationship walitti dhufeenyi isaanii gargar citee kadhannaan hafee tajaajilli hafee harka jedhee waan hundumtuu tiraadishinaalii waldaa dhaqanii galuu ittiin minna nyaachuu ittiin mabaa guuruu qofa ta'ee hojiin hafuuraa bishaanitti dilallaa agatta keessatti waaqayyo mucaan amma garaatti baatamutti amma arrabsamtutti amma kadhattutti amma inaaftutti amma amantutti amma machooftuu jedhamtutti kana hundumaa taa'ee eegee obsee ibsaan isaa otoo hin dhaamin geessee ibsaa isaa eenyutti kennate guca qabsiisee geessee Saamu'eelitti kennate. Bara isaa keessatti guyyaa gaaf tokko otoo gadi na deemin mucaan xinnaan mana waaqayyootti guddatee otoo gadi na deemin mootota fuulduratti otoo hojjetu. Saba isaa fuulduratti otoo hojjetu. Raajii guddaa akka isaati eenyullee otoo jedhan. Akka kanattidha kan inni bara isaa guutuu tajaajile. Inni ibseef waaqayyo. Ibsaa isaa geesseetti kenne waggaa meeqa guutuu obsee warrum mana isaa xureessanii warrum maal jedhanii warruma maal rakkisaniin warruma namni tajaajilu namni waa'ee waaqayyoo haasa'u kadhatu nama tuffataniin giddumaan ibsaan isaa badee akka hin banne godhee geessee gucatti kenne qabsiisee waaqayyo. Buloota koo gucii mana keessanii ifaa jira. Waldaa keessanii gucii ifaa jira. Gucii ifuun walitti dhufeenya waaqayyoo wajjin isaan qaban halkaniif guyyaa waaqayyo akka isaanii wajjin jiru. Ganama irribaa yeroo dammaqan waaw ammayyuu ibsaa waaqayyoo ifaa jira hin dhaamne jedhu ibsaan hin dhaamne tokko baay'ee tokko tajaajilaa oole gidduutti cufeedhaan hin argine cufamaa ture. Baratti Eeliin seensi isaa hundumaa gate dhageettii isaa gate ijji isaatti bimbirte mul'ata isaa gate akkatti waaqayyo namatti dubbatu duratti beeka turan markaa badde macaafa qulqulluu maalii kadhannaa wanti isaa hundumtuu irratti qorre
bara ijoollee isaatiin iyyuu dhiisaa lakkii kun gaarii miti hamaadha ijoollee jedhee qixaaxuu hin dandeenye keessatti akkamittiin akka ibsaa waaqayyoo hojii mana waaqayyoo waldaa maalii iddoo dunkaanaa amma kanaa jabeessee qabee akka iddoo sanaan ga'e aaroonnoo iddoo aarsaa waaqayyoo akkamitti akka hin danda'e holoota koo namoonni baay'een guca nutti kennaniiru. Guci isaa garuu waaqayyo biraa qabate malee isaan biraa miti. Wangeelaawwi ebeluun guca qabsiise miti. Lubi ebeluun guca qabsiise miti. Tajaajilaa ebeluun guca qabsiise miti. Guci nu bira ga'ee dhaamuun hin qabne sababni isaa maaliif gucichi waaqarratti boba'ee jira. Isin haa galu Yohaannis kan inni nutti musa kanaadha. Biyya lafaarratti ati guca hin qabsiiftu yoo ta'e, biyya lafaarratti guca kee ittiin hin hojjettu yoo ta'e, biyya lafaarratti zayitii ittiin dabaltu yoo ta'e, biyya lafaatti iddoo aarsaa keetti qoraan hin dabaltu yoo ta'e, iddoon aarsaa kee kosaa'ee daaraa ta'ee ganama kaatee afuufaa homaa wanti jiru hin jiru yoo ta'e, gangalatta yoo ta'e, kadhattee waan tokko sitti hin dhaga'amu yoo ta'e, ifni waan tokko jireenya kee keessa hin jiru yoo ta'e, waan tokko siif hin galu, waan tokko nu hubattu asuma teessee nama ceepha'uudha, asuma teessee wannoo jechuudha of ceepha'uudha, of abaaruudha, waaqa si wajjin jiraachuu isaa seensi si hin godhu, mul'anni si keessaa badeera, ayyaanni si keessaa badeera, dibanni si keessaa badeera, akkaataan itti deddeebi'aa turte inni bara durii si keessaa badeera, jireenyi cubbuudhaan laalameera, waldaan akkas ta'eera, laaqameera, biyyi lafaa babbadeera yoo ta'e ibsaan waaqayyoo ammayyuu waaqarraa hin dhaamne. Nu gidduudhaa dhaamuu danda'a. Nu gidduudhaa baduu danda'a. Rileeshinshiippiin isaa nu gidduu baduu danda'a. Birbirrachuu dandeenya. Achis baanee namni homaa ameennuun jechuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa ibsaan isaa keessaa dhaameera. Tajaajilaan achi keessaa wannoo ta'e badeera. Tajaajila biraatti jireenya biraatti raachuu danda'a. Dhiisuu danda'a. Rafuu danda'a. Gurri isaa waaqayyoo dhaggeeffachuu dhiiseera. Tajaajilli isaa waaqayyoo irraa adda ba'eera. Akkatti kadhannaa irraanfateera. Shaakalatti waaqayyoo ibsaa qabsiiseetti kenne irraanfateera. Garuu maqaadhumaaf qabatee taa'aa ta'uu danda'a. Waaqayyo har'asa kan akka qabsiifnu barbaada. Akka Saamu'eel akka nu ifu barbaada waaqayyo indaganaa kai akka nu si'a sadii kai amma sanas waame kai sagalee namaa mucaan hin beeku sagalee kan inni beeku sagalee eeliti. Sagalee waaqayyoof sagalee eelillee mucaan gargar baafatee hin beeku duudaadha mucaa dadhabaa wallaaladha shaakala hin qabu inni shaakala qabu inni waaqayyoo wajjin yeroo dheeraa ture hin beeku irraanfateera waggaa dheeraadha wadda waaqayyo isatti dubbate erga abjuu argee erga mul'ata argee edda kadhate erga tajaajilee waggaa dheeraadha jalaa badeera shaakala akkasii shaakala fuuraa amma shaakala biraa keessa jira dulluma keessa jira ijjii keessaa badeera seensiinsaa isa ganee bakka wanti hundumtuu inni waa'ee du'aa bichaadha wantichi. Buloota koo jireenya akka kanaa keessatti waaqayyo akkasiin guca sana deebistanii qabsiiftan barbaada. Namoonni baay'een guca isaanii qabsiisanii akka ta'anii dadhabbii keessan cubbuu meeqan wallaalummaa keessan nuun ga'aniiru. Waaqayyo garuu amma dabaree keenya gucicha harkaa fuunee akka ibsinu dabarsinee akka qabsiifnu barbaada. Waa'ee Hanuukaa ayyaana Israa'elii guca si'a tokkoof shaaman isaatti eenyusaa zayitiin isaatti nam'ee guyyaa tokkoof ibsa jedhamee yaadametu yeroo isaan rakkinaa keessatti dinqiidhaniin guyyaa 8 ibse sagal isa ibse sana yeroo warri kaan dhaamanii inni tokko immoo itti fufee boba'ee warra kaan immoo bobeesse yaadanii akka kanatti godhanii waan dubbise baay'ee na dinqee ayyaana dhiyoo kanaan kabajan irraa inni kun immoo guucis kun 7 qaba jedha ija 7 qaba. Akkaataa ittiin hojjetame waaqayyo tokko isa waaqarra hojjetu sanaatiin lafarrattidha. Akkaataan inni Museetti kenneef waaqayyo. Kanaaf Museetti yeroo kennu waaqayyo fiizikaalii wanta qabatamaa ija biyya lafaa fuulduratti beekame kana akka kanatti hojjedhu yeroo jedhuuni waaqayyo already waaqa fuulduratti ibsaa sana laalaa jira. Hafuurri waaqayyo waaqarratti ibsaadhaan milikkita ibsaatiin waaqayyo fuulduratti yeroo hundumaa gubaa akka jiru yeroo hundumaa boba'aa akka jiru. Yeroo hundumaa hojii waaqayyoo isa biyya lafaa irratti ergame kana guutummaa biyya lafaa irratti ilaalee hojjechuudhaaf hafuurri waaqayyoo akka achi ture. Akkuma gooftaan ani waaqayyoo bira naqa. Yeroo mirga waaqayyoo bira taa'u immoo waaqayyo biraa hafuura isiniifan erga akka inni akkuma inni erge akka inni ta'e. Akkasuma akka waaqarra jiru jaalalli kee lafa irratti haa ta'u jedhamee akka kadhatu. Yeroo kadhatamu akkasitti. Gooftaan yeroo kadhatta waaqayyo irratti jaalalli kee inni ta'e jedhe. Waaqa irratti ibsaan waaqayyootti dhufee akka jaalala isaatti yeroo hundumaa uumamni lubbuu qaban akka jaalala isaatti yeroo hundumaa dukkana halkanii guyyaa maaliin hin jiru. Isa bira yeroo hundumaa ifa. Inni ofii isaan ibsa. Ibsaan sun already itti dhufee qabatee jira.
ibsaa isa biratti qabatee bara baraan jiru sanatu Museetti kennamee fakkeenya kanaan biyya lafaa irratti hojjedhu. Obboloota koo nuti biyya lafaa irratti kan hojjennu fakkeenya isa waaqarra jiruuti. Waan tokko wanti nuti itti jiraannee bara baraan goonu hin jiru. Inni dhugaan isaa stiil fuuldura jira. Ibsaan isaa inni dhugaan fuuldura jira. Jireenyi dhugaan fuuldura jira. Gooftaan inni dhugaan fuuldura jira. Wanta amma nuti biyya lafaatti jiraannu kun teemporariidha. Fakkeenya waan darbuudha. Kanaaf ishii darbitu ishii teemporarii ishii fakkeenya kana keessatti hammamitti dadhabna. Ibsaa keessan akka qabsiifattan macaafni qulqulluun akka kanadha. Habboommi ibsaa qabsiisuun macaafa seera ba'uu boqonnaa 27. Maaliidhaaf dhaamuu didaa? Maaliidhaaf itti ufee qabataa? Kennaa namni rafuyyuu maaliif ifaa yoo jettanii habboommi Leewwota boqonnaa 27 keessas jira. Inni kun yeroo hundumaa warri Leewwii warri lubaa ibsaa kana akka isaan yeroo hundumaa halkanis qabatee akka inni bulutti akka isaan zayitiitti dabalanii illee bulu. Akka dukkana hin taane manni guyyaa yaadaa ifaadha. Halkan akka hin dukkana hin taane. Inni kun wajjin jiraachuu Waaqayyoo isaanitti agarsiisa. Ibsaan isaanii Waaqayyo dukkanni bira hin jiru jara bira jedhanii agarsiisuu barbaada. Ibsaan isaanii qabatee jiraannan Waaqayyo akka isaan wajjin jirutti lakkaa'ama. Isa fakkeenya isa waaqarraa iddoo ibsaan jiru iddoo Waaqayyo jiru fuula isaa ifaa ibsaan isa fuulduratti hojjetu ifaa isa kanaadha. Hafuurri qulqulluu yeroo biyya lafaatti gadi dhufe jedhe Gooftaan waan hunduma sin barsiisaa jedhe. Sababii waan hunduma sin barsiisuu fi sababii kanaatiif namni yeroo hafuura qulqulluu fudhatu hafuura qulqulluurraa yeroo amanu yeroo hafuura qulqulluurraa dhalatu uumama haaraa ta'eera. Abdii kana deebi'ee hin ta'u jechuudha. Abdii waan hundumaa beekuu hin danda'u, waan hundumaa hubachuu hin danda'u, shallagaasaa qabaasaa beekuu hin danda'u abdii nama. Kanaafidha isa namni tokkoyyuu hin shallagu jedha. Maali jennaan namni hafuuraa akkuma qilleensati jedha. Qilleensichi asiin dhufaa achiin dhufaa isaan beektu garuu sagalee humsaa si fuursuu dhageessaa iddoon dhaqus hin beektu qabaasaas hin beektu. Akkuma kana namni hafuuraa waan hunduma shallaguu danda'a waan isa jalaa dhokate hin jiru. Sababni isaa hafuura of keessaa qaba. Hafuura torbaan isa waan hunduma shallaguu danda'u. Hafuura torba biyya lafaa irratti kan hojjetu jira waan ta'eef hafuurri Waaqayyoo yeroo dhufu waan hunduma barsiisa waan ta'eef waan hundumaa akkaataa jireenya biyya lafaa akkaataa gooftaa waan hundumaa fedha Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo waan isa barsiisu waan isa jalaa dhokatee itti duumessaa'ee dhagna isaa keessaa garri tokko gurraacha'ee iddoo kana hin beeku jedhu hin jiru. Paawuloos maal jedhaa biyya lafaarra yeroo jiraannu xiqqoo shibbeenna isayyuu amma hafuurri Waaqayyoo nu ibsa manni nutti agarsiisu barbaada. Yeroo isa bira dhaqu garuu guutummaatti isa beekna. Haaleluyyaa. Kanaafidha obboloota koo hafuurichi ibsichi kan itti fufee ifuun irra jiruuf hafuurichi yeroo hundumaatti fufee hojjechuun isarra jira waan ta'eef. Hafuura bira harkan hin jiru guyyaan hin jiru yeroo hundumaa hojiidha. Yeroo hundumaa guyyaadha isaa. Faarfannaa 27 gidduu jira. Faarfannaa 27 irratti maal jedhaa? Gooftaa mana kee keessaa yeroo hundumaa otoo hin dhaqee jiraadhe bakka gara biraa guyyaadhuma tokko jiraachuu mannaa bakka mana kee keessa. Gara biraa guyyaa kuma tokko jiraachuurraa mana kee bakka simu tokkotti toon bara baraan mana kee jiraadhe. Maaliif jedhaa? Bareedummaa kee otoo hin dhaqee ilaalee akkasuma bareedummaa mana qulqullummaa kee otoo hin dhaqee ilaalee. Waa'ee teessoo Waaqayyoo yeroo qo'annu fakkii isaa sammuu keessan keessatti kaaftanitti yoo ta'e Waaqayyo nama wajjin jiraachuun isaa akkam akka inni bareedu. Jireenyi gooftaa wajjin akkam akka inni bareedu. Kiristoos Yesuus wajjin jiraachuun akkam akka inni bareedu. Ulfinni Kiristoos inni mul'ata boqonnaa tokko keessatti wannoo jedhee dhuguma akkamitti akka bareedu. Ayyaanni Waaqayyoon ittiin nuti faarfannu ittiin hojjennu ittiin barsiifnu akkamitti akka bareedu. Saamu'eel boqonnaa tokko keessatti akkamitti isa boqonnaa 3 dhaqxanii yoo ilaaltan Waaqayyo bara dukkanaa bara rakkinaa bara hin dubbatamu hin beekamu jedhamu sana keessatti hafuura isaatiin dhufee kadhannaa Haannatiin saba sana gara ifaatti deebise ibsaa dhaamuudhaaf dimimmiste. Otoo Eeliin baddee manni sun badeera kana booddee bakka xumuramee ture. Waaqayyo Eelii isa baduudhaaf balleessuudhaaf jedhullee otoo inni hin badin otoo hin balleessin dafee mucaa daa'imallee ta'u ibsaa isaatti fufsiise.
Obboloota koo Waaqayyo yaada isinirraa qaba. Waaqayyo yaada nurraa qaba. Warra badanii balleessuu barbaadan, warra umuriin isaanii deeme, warra teessoon already jalaa ofofaa'e, warra haalli isaanii already jalaa darbe, warra ofii isaaniitii hojjechuu hin dandeenye, nama kan biraa immoo hojjechiisuu hin dandeenye. Waaqayyo iddoodhaa kaasee ibsaa isaa kan itti fufan, guca isaa kan qabsiisan, hafuura isaatiin deebi'anii kan kana caala hojjetan biyya lafaa kan waliin gahan kaasuu danda'a. Chaaptarii haaraa kaasuu danda'a. Abdii haaraa kaasuu danda'a. Amma biyyi keenya kun akkas taatee baddee sana taatee waldaan kiristaanaa kanaadha. Jaarsoliin akkas ta'anii maaluun akkas ta'e manni waaqayyo akkana ta'e. Hunda'uun bara keenya keessa akkoo namni waaqayyoon jajatu namni maalii baay'ee jira miti. Bara sana keessa garuu akkasii miti. Namni waaqayyo haasofaa maal jedhu dhaga'ee jedhu baay'ee jira bara kana. Maqaa waaqayyoo illee ta'u maqaa yesuus illee ta'u wangeela illee namni maqaadhaatu baay'ee jira. Bara sana akkoo bara silaa saanduqni kakuu lamaa miti tokkitti jira. Ishiin mana nama tokkotti tokkitti taatee jirti. Abbaan hundi ishiin inni bira jirulleetu nama silaa waaqayyoof jiraatu miti nama mul'ata argu miti nama ijjumti biyya lafaa isaa keessaa argu iyyuu miti. Biroota koo waaqayyo bara akkasii dukkana kana keessatti edda Saamu'eeliin kaasee ibsaan isaa akka hin dhaamne godhee manni isaa badee akka hin ballaane godhee ayyaana erga dabalee bara keenya keessatti waaqayyo kana caala ayyaana dabaluu danda'a. Maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaate ta'u. Kanaafidha inni kan biraa ibsaa qofa otoo hin ta'in ibiddi iddoo aarsaa gonkumaa maal hin ta'in itti fufee gubuu itti fufee boba'uutu irra jiraata malee gonkumaa hin dhaamin jedhamee kaa'ameera. Inni kunis seera ba'uu seera Lewwotaa boqonnaa 6 keessa jira. Seera Lewwotaati. Ibiddi iddoo aarsaa waaqayyotti fufee haa qabatu haa fufa'u malee qoraan itti haa dabalamu malee yeroo hundumaa gonkumayyuu dhaamuun isarra hin jiraatu qosuun isarra hin jiraatu jedhamee kaa'ameera. Kanaafuu maal gochuutu irra jiraata? Ganama yeroo ka'e ibiddi sun otoo hin dhaamne malee aarsaa dhiyeessuu mannomaan faattiin inni jedhamu cooma dhiyeessuu aarsaa dhiyeessuu ittuma fufee aarsaa dhiyeessuu otoo aarsaan hin tokko baay'ee waliyyuu hin gaani otoo aarsaan hin tokko qophaa'ee hin xumurine tokko otoo inni qophaa'ee hin xumurine tokko haala teessuma isaanii haala iddoo qalma isaanii yoo ilaaltanii waliyyuu hin gaane. Sababni isaa inni guddaan ibidda iddoo aarsaa sanaa. Ibiddi iddoo aarsaa sanaa lubbuu qaba akka ibidda isa kan keenyaa miti. Bishaan iyyuu kan dhaamuu hin dandeenyedha. Ibiddi iddoo aarsaa suni akka isa kan keenyaa miti. Yoo barbaade nama fixuu kan danda'udha. Lubbuu qaba, qaama qaba, eenyummaa qaba. Sababni isaa maalitti ture beektu ibidda iddoo aarsaa sanaa waaqayyo ofiisaatu qabsiisee itti kenne. Kanaan fannama miti kan hin jedhee. Lewwota boqonnaa 9:24 irratti ibidduma mataansaa ibidda biyya lafa kanaa miti. Ibidda nama biyya kana lafaa nama guddaa tokko nama beekamaa miti. Hojii waaqayyoo isin hojjettan waaqayyo irraa isinitti kenname. Hafuurri waaqayyo biraa dhufe. Namatu nuuf kadhatee nutti dabarse miti. Namatu nu tajaajilee nutti dabarse miti. Namatu nuuf kenne miti. Ebelu yookiin immoo waldaa keessaa wajjin hojjettamtu isin guutee miti. Lakki waaqayyotu hafuura isaa kenna. Waaqayyotu ibidda isaa kenna. Waaqayyotu iddoo aarsaa keenya haaressuu danda'a. Waaqayyotu aarsaa keenya fudhachuu danda'a. Waaqayyotu jireenyi keenya tajaajilli keenya ittuma fufee akka ifu gochuu danda'a. Waldaa keenya miti tajaajilaa keenya miti. Namoonni baay'een tajaajilaa na dhawwatanii meebii garee waliin dubbitu kan komatan jiraachuu malu. Tajaajila namaaf hin kennanii nama akkasiidhaa goroodhaa lagaadhaa maaloodhaa kan jiran jiru. Waaqayyoo ibidda isaatiif kenne taanan itti fuftee qabsiisuun ga'ee keeti. Namni si alaa dhaamuu danda'u hin jiru. Waaqayyoo hafuura isaa sii kenne taanan waaqayyo ibsaa isaa sii kenne taanan kana booda ibsaa kee itti fuftee qabsiisuun ga'ee keeti. Ga'ee nama kan biraa miti ga'ee tajaajilaa kan biraa miti warra wajjin tajaajiltanii miti ga'ee kwaarii miti akkaataa waaqayyoof ta'uun ibsaan waaqayyo gonkumaan dhaamu waaqayyo si keessan hojjeta. Akka tokkoonis akka biraatti waaqayyo si keessan hojjeta. Karaa tokkoon karaa biraa waaqayyo si keessan hojjeta. Kanaaf komii namaa dhiistee waaqayyotu ibsaa qabsiisee itti kenne malee nama miti. Tajaajilaatu itti kenne otoo ta'e tajaajilaa teessee edda gaafa inni qayyadeen kaataa gaafa inni taa'e jettiin taata. Ani amma tajaajilaa miti kan natti kenne kanaafan akka barbaadetti taasaa akka barbaadetti tajaajila abbaan barbaade haa dhaga'u abbaan barbaade dhaga'uu haa baatu. Ibsaan waaqayyo gonkumaan dhaamu jireenya koo irratti dhaamu mana koo irratti dhaamu yoo xiqqaate amma nan lubbuudhaan jirutti ibsaan waaqayyo dhaamu. Yoo namni hundumtuu dhaamsee xumure
ani qabsiisee dhaloonni itti aanu yoo jiraatan fudhe yoo jiraachuu baate waaqayyo qabsiiseetti dabarseetti kenna isaanitti rakkoo. Kanaafidha ibsaan waaqayyo biraa waan qabatee saba kanatti kennameef isin saba nanaa borus isiniifan kenna iftaan isiniifan kenna sattaanus isiniifan kenna sattaanus isiniifan kenna hin jenneen gooftan. Ani si'a tokko ibsaa kana qabsiisa isinitti kenneera isin immoo kana booda wal harkaa fuudhaa qabsiisaa. Inni tokko qaa qabsiisu inni tokko immoo amma isaa qabsiisu inni tokko qoraan haa fidu inni tokko immoo haa qabsiisu inni tokko immoo qoraan itti haa dabalu inni tokko immoo cooma itti haa dabalu inni tokko immoo aarsaa itti haa dabalu inni tokko faarfannaa itti haa dabalu inni tokko tajaajila itti haa dabalu inni tokko kadhannaa itti haa dabalu inni tokko jilba itti haa dabalu inni tokko amantii itti haa dabalu inni tokko raajii itti haa dabalu hafuurri waaqayyo torbanuu biyya lafarratti gadhiifamaniiru. Waan nutti hidhatu tokko hin qabnu jechuudha. Torbanuu jechuun guutummaan hafuura waaqayyoo nu wajjin jiraachuu isaati. Waaqayyo kaanshii irraa hambifatee qoymeestii kan tokkitti wayiin sinii kennaan jenne. Waaqayyo harka guutee hafuura isaa nuu badhaaseera. Yoo barbaade raajii kan hojjechuu danda'u, du'aa kaasuu kan danda'u, fayyisuu kan danda'u, chaappeessuu kan danda'u, garaa namaa rukutuu kan danda'u, gaddisiisuu kan danda'u, gammachiisuu kan danda'u, jiraachisuu kan danda'u, ajjeesuu kan danda'u, jireenya bara baraatti galchuuf dhiisuudhaaf qooda kan qabu. Akka Yesuusitti qoofamee itti arrabsamee ajjeefame kan hin taane isatti qoofamee jala ba'uu kan hin dandeenye waaqayyo nuuf kenne. Haleluuyaa. Hafuura guddaa akkasiitu waaqayyo biraa nutti kenna. Waan tokko nutti kan hin hir'ifne jechuudha. Egaa isa kana akka kanatti Macaafaa kana keessatti kan isaan kaa'anii ga'een sabaa maal ture? Ga'een sabaa qoraan fiduudha. Leewwiin gadi ba'ee ganaa qoraan falatee maal godhee fiduu dhiisuu danda'a. Warri qoraan falatan warri humnaan hojjetan jedhu saba sana keessa waaqayyo toora hundumaa qabsiiseera. Isaan qoraanaa fidan isin immoo qoraan ittuma daddabalaa. Isaan qalma alaa fidan isin immoo qalma naatti fidan waaqayyo fuulduratti taarsaa dhiyeessaa ittuma daddabalaa coomatti dabalaa. Wanti guddaan maaliin ibsaan yookiin ibiddi sun kuma dhaamuu qaba. Maali waaqayyo har'as borus hin kennuufi hinde maal narraa bakka itti fayyadamee waaqayyo akkuma kaleessatti xaaf godhee salphaa miti isaaf dinqii godhee ibsaa maal barbaachise bakka xaaf godhee dinqii godhee hojjechuu danda'a maal waaqayyo intentionally fedhii isaaniitiin jaallatanii akka isaan waaqayyo hojjenne jedhanii ibsaa sana yeroo hundumaa qalma sana yeroo hundumaa ibsaa sana yeroo hundumaa qoraan sana yeroo hundumaa akka isaan godhan barbaade. Fedhii isaaniis humna isaaniitii akka isaan hojjetan barbaade jaallatanii waaqayyo. Waaqayyo har'as kana nurraa barbaada. Maal waaqayyo hundumaa beekaa waaqayyo gooftaadhaa dadhabina koo beekaa akkas ta'a beekaa kana beekaa sana beekaa jettaadhaan hin ta'u dubbiin. Waaqayyo sana beeka kana beeka dubbii waaqayyo hafuura waaqayyo jalqaba si chaappeesse sitti kenneera goofta. Namni hafuura waaqayyo hin kenne kennaa kana hin fudhanne hin jiru. Sababni isaa hafuura waaqayyo namni fudhate kamiyyuu kennaa isaaf fudhatedha. Tarii kennaan ati fudhatte kan qoraanii ta'uu danda'a. Kennaan ati fudhatte kan zayitii kan dhadhaa ijeersaa ta'uu danda'a. Kennaan ati fudhatte kan aarsaa ta'uu danda'a. Kennaan ati fudhatte kan faarsaa ta'uu danda'a. Kan lallabaa ta'uu danda'a. Kan ayyaana kan biraa ta'uu danda'a. Dhukkuba namaaf fayyisuu ta'uu danda'a. Hafuura gargar baasuu danda'a. Kan biraa kan mana hin beekne ta'uu danda'a. Afaan haaraa yookiin afaan haaraa hiikuu yookiin kan biraa ta'uu danda'a. Gargaaruu danda'a. Hojjechuu danda'a. Barsiisuu danda'a. Ergama hojii waaqayyootiif of kennuu danda'a. Waldaa kiristaanaa qabuuf gargaaruu gaggeessuu danda'a. Hin beekan immoo hafuuronni torbadha waan ta'eef hafuuronni guutummaa hafuura waaqayyoo hojii waaqayyoo biyya lafaa irratti kan hojjetan guutummaa isaanii hin beeku. Garuu wanti hin beeku hafuuronni kun hundumaa hojii waaqayyootu hojjetu. Hafuuronni kun hafuura waaqayyooti. Hafuura tokkodha. Hafuurri lama hin jiru. Hafuurri tokko kun karaa adda addaa waan hundumaa everything all thing waan hunduma isaa hojjetamuudhaan hin gaha. Wanti tokko kan isa jala hin miliqne. Hubannaadhaan waan tokko jala hin miliqu. Ogummaadhaan waan tokko jala hin miliqu. Dibataan waan gargaaruudhaan fayyisuudhaan geessuudhaan qajeelchuudhaan barsiisuudhaan dhugaatti isa geessuudhaan waan tokko faraduudhaaf ta'an waan tokko seelaan dhokatu. Fooliidha waan hundumaan gooftaadha waaqayyoodha waaqadha. Eenyummaa mataa isaatii qaba. Waldaa kiristaaniif hojjeta. Ageenistii miti. Faallaa miti. Kanaafidha hafuura qulqulluu 5:19 Tasalonqe jalqaba. Gonkuma nu ukkaamsinaa. Yoo ukkaamsitan hin gaddaa hin aaraa. Efesoon 4:30. Waaqayyo gaafa hafuura ibidda alaa dhufaniin
ibidda biyya lafaa keessaa dhufe ibidda namtolcheetiin gaafa dhufanii isaan mana aarsaa waaqayyoo wajjin walitti makanii ibiddi ba'ee isaan fixe obboloota. In aareen dheekkame waaqayyo. Gaafa isin hafuura waaqayyootti buutan isin sodaachisaa hin jiru. Kana eebelu tajaajilaadhaa eebelu akkasii eebelu raajii sobduu namni waan ta'u oduu baay'ee waan jiruuf isin sodaachisaa hin jiru. Gaafa isin hafuura waaqayyoo namni akkana naan jedhe akkas naan jedhettanii hafuura waaqayyoo isa dhugaa isa jiraataa isa isin keessatti qabsiifame isa namni biraa qabsiisee isinitti kenne isa dabaree nama biraarraa fudhattanii isa waaqayyoo amma immoo bara kana immoo situ naa hojjeta situ immoo qabsiisee immoo dhaloota itti aanutti immoo dabarsa jedhee sitti kenne. Gaafa dhaamsuu eegaltu sodaadhaan dhaamsuu kan eegaltu jetteettee dhaamsuu gaafa eegaltu cubbuudhaan dhaamsuu gaafa eegaltu gaafa dhiisaa deemtu gaafa tuffataa deemtu gaafa qoraa deemtu gaaf sana hafuurri qulqulluun hin aara. Eenyummaa qaba miira qaba jechuudha. Hin aara. Aarinsaa immoo balaadha. Akkuma ibiddichi isaan xab godhe waaqayyo biraa ba'e. Akkuma kana gaafate jireenya biyya lafaa fi faashinii biyya lafaaf sodaa biyya lafaaf jetteettee biyya lafaaf fiddee mana waaqayyoo keessa galchitee ittiin shaakaluu jalqabdu yookiin immoo maallaan jedhudha ittiin ukkaamsuu gaafa jalqabdu hin dho'anne. Namoonni akkamitti hafuura waaqayyoo si keessatti ukkaamsaa jiru? Namoonni akkamitti ibidda waaqayyoo si keessa jiru si keessatti ukkaamsaa jiru? Jetteetteedhaan immoo tuffiidhaan immoo akka ati feetee jaallattee hin jenne namoonni barumsa dogoggoraadhaan immoo sobaan immoo maaliidhaan namoonni si keessatti gad dhaamsaa jiru? Maaliidhaan of keessatti gad dhaamsaa jirta? Hin ukkaamsinaa jedha nama baay'eedha jechuudha. Kan ukkaamseera ta'u nama baay'eedha hafuura qulqulluu. Hafuurri qulqulluun illee hin ukkaamamu, dubbiin gooftaan ukkaamamu hin hidhamu, rakkoonsaa kan keenya ta'a. Sababni isaa hafuurri qulqulluun ibsaadha miti ibsaatti fakkeeffame. Waa'ee ifa waliin dubbii kan jedhu yeroo darbee barumsa jalqabeen ture. Kutaan kun baay'ee na gargaare yeroo nama qo'adhu. Ifti mataa torba qabu yookiin ifti torba yookiin baattuu ibsaa torba labooba torba guca torba obboloota koo guca waaqayyo biraa qabsiifamee nutti kennetu jira. Waaqayyo yeroo hundumaa guca kana akka ibsinu barbaada. Beekatti wallaalatti biyya lafaatti mootummaatti kan biraatti. Guca kana hin qabsiisu hin deemu zayitii isaatti hin naqadhu inni akka dubartoota torbaa sana ta'an dubartoota 10 sana ta'an Maatewos boqonnaa 5 tokko dubartoota kurnan ta'an dubartoonni kurnan sana ta'an ibsaa qabu turan baattuu ibsaa manaamanii qabu turan zayitii dhaban ittiin guuttanne maal rakkiseedhaan ka'uu danda'u turan hirriba dhiisanii ka'uu danda'u turan. Waanuma yeroo sana manaamanii qaqqabatti fakkaate maan jedhatti warri kaan garuu isaan biraa ka'anii waan hundumaa qopheeffatanii deebi'an. Obboloota koo waaqayyo fedhii keenya hin jabaannee barbaannee dadhabnee akka ibsaa kanatti fufsiifnu barbaada. Malee inni ofii isaatii dinqii godhee waan hundumaa godhee xumurachuu danda'a. Ergama isaa ergee si'a tokkoon addunyaa kana hunduma ishii waan ta'e godhee amansiisee jireenyatti jiraachisee naamanii godhee bakka akkas jedhu namoonni waaqayyo maaf akkana hin goone? Maal waaqayyo beekadha miti waaqayyo danda'aadha miti waaqayyo gochuu danda'a miti waaqayyo humna qabeessa miti waaqayyo waan hundumaa maaliif kana hin goone dinqii godhee waaqayyo dinqii godhee kana hin godhu dinqiin inni godhe ibsaa qabsiisee sitti kenne. Haaleluyyaa. Waan tokko akka dukkanni naannoo kee hin buufannetti dukkanni jireenya keetii wagaga akka jedhutti akka ifutti Efesoon laalaa boqonnaa akka ifutti dukkanni kee akka ifutti jireenyi kee akka ifutti tajaajilli kee akka ifutti manni kee akka ifutti ba'uuf galuun kee boruun kee illee akka ifutti namoonni baay'ee waa'ee boruun beekan waaqayyo hin jiru yeroo abdii waan jedhamu hin jiru duute bakka raammoo taatee baddaa achumaan bakka jireenya lafatti dabalamte kanuma wanti hundumtuu kan biraatti dhufa akkuma irraa kan akkasidhaa nuti akkasirraa dhufne waan tokko wanta addaan hin jiru mul'ata sii kennee fuuldura keetti kanan jiraadha. Jireenya hin jiraadha hafuura nan jiraadha waaqayyo wajjin nan jiraadha yeroo yartuun na afeettee bara jireenya kee lakkooftee jiraachuu akka dandeessu kan si barsiise hafuurichaadha. Garuu deebitee ukkaamsite taanaan kana godhachaa hafuurichi ofiisaan ukkaamuu hin qabamu garuu si dhiisee nama kan biraarraan hojjechuu danda'a. Ibiddichi waaqayyo biraatti fufee dhuma ifaa ati biyya lafaarraa dhaamsuu dandeessa waldaa kee keessaa dhaamsuu dandeessa. Waaqayyo biraa garuu hin dhaamne waan ta'eef waldaan edda waaqayyo biraa hin dhaamne iddoo biraatti kennatan. Karaa biraatiin qabsiisanii kan ittiin hojjetan baay'ee jiru. Kan jaalala waaqayyoo isa waaqarra ta'u dhabu si qofaadha mana keetti waldaa keetti kan dhabu si qofaadha jireenya keetti irra ta'a. Jireenya keetti dukkana wajjin jiraachuu waaqayyo abiddaan beeku
wajjin jiraachuu waaqayyo duumessaan beeku turan. Wajjin jiraachuu waaqayyo malikkitaan beeku turan. Milikkisa keessaa inni tokko ibidda isa kanaa. Gaafa ibiddichi ittuma fufee ife waaqayyo sabboonni keenya itti ibsiise waan ta'eef waaqayyoon wajjin jiraachuusaa agarsiisaa jedhu. Kanaaf gaafa ibiddichi keessaa dhaame garuu qobaa galta. Birbir jetta. Gara qabattu dhabda. Gara gootu dhabda. Bitaasitti gala jireenya jechuudha. Gaaf sana namoonni baay'een gaaf jireenya isaanii keessaa dhaamuu jalqabudha. Gaafa birbir jedhudha. Gargaarsa isaan barbaachisa. Kadhannaa isaan barbaachisa. Maal gochuun qaba? Qoraanitti dabaluun na barbaachisa. Qoraan maalidha? Gorsa ta'uu danda'a. Faarfannaa ta'uu danda'a. Ayyaana kadhannaa ta'uu danda'a. Jilba ta'uu danda'a. Namoota kan biroorraa gargaarsa barbaadachuun ta'uu danda'a. Kadhachiifachuu ta'uu danda'a. Ooyiliitti dabaluu qabu. Akka inni hin dhaamne kan gochuu danda'u warra tajaajilanidha. Warra mana waaqayyoo keessa jiraatan luboota. Nuti immoo har'a luboota mana waaqayyoo keessa jira tajaajiltoota mootummaa waaqayyootis. Nuti hundi keenya tokkollee adda addummaa hin qabu. Sabaa maalii kan jedhu hin jiru namni kakuu haaratti. Kakuu moofaatti warri sabaa itti fidu alaa. Dhadhaa ejersaa itti fidu. Qoraan itti fidu. Kana hundumaatti fidu. Warri leewwotaa warri luboota immoo waaqayyo hundatti hundumaaf isaan kun akka inni hin dhaamne eegu turan. Dhaloota koo waldaa keessan keessaa maal eegaa jirtu? Naannoo keessan keessaa jireenya keessan dhuunfaa keessaa maal eegaa jirtu? Mimmisaa jira moo ifaa jirattuma fufee hojjetamaa jira waaqayyo biraa. Akka namni isinii kenne akka namni isin dhibee teessanii tajaajiltoota ji'a 5 mazmara keessan eegdaa jirtu moo waaqayyo ibsaa isinitti kana qabsiistanii karaa hundumaatti hojjechaa jirtu? Isin harkaadhumaa tajaajilli lallabni daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 naafni dubbattanii isin harkaadhuma moo ittuma fufee waaqeffama? Waaqayyo fuulduratti continuous worship jira. Gaafa sanbata guddaa miti. Gaafa qidaamee miti. Continuous halkan guyyaan hin jiru akka isaan biraatti. Halkan guyyaa maalii kan jiru hin jiru. Yeroo hundumaa isaan bira ifa. Halkan guyyaa ishee namni sa'aatii ilaaluudhaaf yeroo hin qabu. Waaqayyo fuuldura jiru biizidha. Isaan gammachuu waaqayyo fuuldura jiran biizidha. Waaqayyo arganii biizidha. Teessoo waaqayyo arganii biizidha. Biizii kan itti godhu maaliidha? Isaan feesbuukii goroggoruudhaan miti. Isaan waasaappii yookiin zuumii yookiin kan biraarra taa'uudhaan yeroo hundumaa waaqayyo waaqessuudhaan. Ol jedhanii gad jedhanii lafaan ol rukkutanii waaqayyo waaqessuudhaan. Ulfina isaanii wajjin mataa isaaniirraa gonfoo badhaafaman illee gadi gatanii teessoo ulfinaa isaaniif kenname irraa illee gadi bu'anii mataadhaan lafadhaanii daaraa keessa gangalatanii daaraa maaltu jedhama jedhanii gangalatanii waaqayyoof si'iif ta'a kun hundumtuu ulfinni si'iif ta'a waaqeffannaan si'iif ta'a jajannaan si'iif ta'a jedhu. Garuu namoonni baay'een footoo mataa isaanii waldaa keessa kaa'anii waaqeffannaa fudhachuudhaaf taa'an ta'ee beekamtiidhaaf taa'an ta'ee waldaan sun isaan sammiitii taate asirratti isaaniif galan ta'e hin beeku. Haaleluyyaa. Qaan gooftaa kan ulfaate ta'u. Waaqayyo garuu teessoo irra jira. Isaan waaqarraa wajjin taane manguddoota wajjin taane uumama lubbuu qabu wajjin taane ibsaa sana ilaalaa. Ibsaa waaqayyoo fuulduratti ifu ilaalaa. Hoolicha ilaalaa. Ergamoota waaqayyoo sana jaarsolii sana marsan ilaalaa. Ulfina waaqayyoo isa calaqqisu isa qaqawweessa'u ilaalaa. Sagalee waaqayyoos akka fakkaas akka uursaas akka malakataa dhaggeeffachaa isaan biratti noormaali obboluu ta'u nuti amma hin dhageenyu nuti biyya lafarra jira waan tokko hin dhageenyu wantichi gurra isa kanaan hin dhaga'amu fakkaata waan tokko hin dhageenyu isaan garuu yoo lafa raasadhuma jiru uursadhuma jiru baay'ee lafti irraa famti beektu nuti hin sochoote hin fiigdi spiidii guddaadhaan fiigdee naannofti lafti biiftutti guyyaatti isaa tokko naannofti spiidii guddaadhaan hin fiigdee naannofti obboluu spiidii guddaa. Garuu sagalee ishee isaaniitu raasuu danda'a ta'a. Lafa akkanatti raafamtu nutti hin dhaga'amu raafamuun ishee. Haaleluyyaa. Lafa akkanatti fiigdu lafa akka kanatti kaattu akka xiyyaaraa xiyyaarri yeroo fiigu waan tokko namatti hin dhaga'amu yeroo wannoo yeroo ka'u yeroo ta'a waan akkasii waan tokko namatti hin beekamu garuu fagoo fiigu akka kanaa lafti kun hin fiigdi qilleensa kana keessa ispeesii kana keessa garuu walitti hin buutu hin cabdu hin godaantu waaqayyotu qabee jira. Ordarii waaqayyoo teessoo waaqayyoo waaqa keessatti ordarii isaa eeggate waaqeffannaan isaa ordarii isaa eeggate ulfinni isaa ordarii isaa eeggate jira warri biyya lafaa fakkeenya kanaatiin taa'an dhugaa fi hafuuraan amma danda'an waaqayyo isa bara baraan jiraatu saganaa bara baraan wajjin isa wajjin jiraanne dhugaatti hafuuratti isa waaqeffannu biyya lafaarra teenye akka isa kana muuxannoo argannuuf akka ekspiriyaansii goonuuf akka itti fayyinuuf akka itti ilaannuuf akka itti gammannuuf akka itti fufnee kadhannuuf akka itti fufnee tajaajilluuf akka itti fufnee hojii waaqayyoo hojjennuufidha waaqayyo hafuurota sana nuu erge. Haaleluyyaa.
Maqaan gooftaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Akkuma namni yeroo charchifannoo dursee teessoowwan garaa hordofii godhee yookiin ajajee hojjechiisu akkasuma gooftaan keenya dursee deemsee teessoo nuu qopheessuu deeme. Gooftaa wajjiniin waaqayyo wajjiniin haaleluyyaa. Iddootti argamne teessoo waaqayyo wajjiniin bara baraan iddoo jira. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isinitti dheeressuu kana caalaa baay'een gabaabsee eebbifama. Yeroo itti aanu I think waa'ee ifaa kana asumatti yoon dhabe gaariidha. Carraan argadheetanii sanaa wajjin wal qabsiise. Haa ta'u malee yaadannoo koo walakkaadha nuun qaqqabne. Gooftaan bara baraan sanaa eebbisu hafuurri waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Eebbifamaa jabaadhaa. Ulfinni waaqayyoo amma dhumaatti isinaa eegu. Yeroo itti aanu immoo kan nuti qo'annu waa'ee dhuma teessota bira warra jiranii sana qo'anna. Ayyaanni gooftaa isinii wajjin haa ta'u.